Daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa kun qophii addaati. Qophii addaa keenya irraa keessatti dhimmoota hawaasummaa, diinagdee fi siyaasa akkasumas nageenya irratti mari'annaa. Egaa keessummaa qabadheetiin as na cinaa jiru keessummaan kiyyaa. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Gara sagantaa keenyaatti osoo hin galiin dura immoo keessummaan keenyi maqaa isaanii isin beeksisuu san booda gara ijoo marii keenyaatti deebina. Jalqaba mee yeroo keessan sattanii gara studio ONN baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Meega nutillee qaama wal beeknus isin maqaa keessan daawwattoota keenyaa fi maatii gara ijoo marii sagantaa keenyaatti deebina. Maqaan kiyya saba Oromoo dhiisii jarru diinillee beekti ani dhaqqabaa Waari'ooti. Dhaqqabaa Waari'ootu dhalanni kiyya Shaashamannee Arsii Lixaati. Bara 69 irraa maqaan kennaaf Oromummaan teenya onnee teenya keessa jirti. Kanuma dhaqqabaa Waari'ooti. Tole fayyaa ta'a gaabbu dhaqqaboo. Mee gamummaa jireenya hawaasummaati haa kaanu. Mee Shaashamanneen haalli jireenya hawaasummaa maal fakkaata yeroo ammaa kana? Gama qabeenyaatitti diinagdeen uummata Oromoo maal fakkaata yoo jenne hin jiraata malee Oromoon diinagdee waytu harkaan qabu. Maaliif kun haala biyya gabrummaa jala jirtuu tokkotti qabxiilee eegamu. Tokko biyyattiin harka gabroomsaa jirtu, biyyatti kolonii jala jirtu, qabeenya isii ka uumama abbaa biraatti irratti ajaja. Hundee siyaasaa harkatti qabatanii waliin akka hin turre hin dhooggama. Meeshaa waraanaa dhiisi wanti qarama qabaa harka isaanii akka hin galle hin dhooggama. Shaashamanneenis kanaan ala hin jirtu. Diinagdee jechuun diinagdee dhalatti dabartu duuntaan Oromoon akkuma busaa alaatitti waan argate nyaatee waan dhabe dhiisee waan jedhaniin dalaga malee diinagdee wayituu addatti wanti Shaashamanneen qabdu hin jiru. Egaa keessumaa erga bara jijjiirama jedhamee yookaan bara sirna TPLF bulchuutiin asii bara gadaa bulchiinsa mootummaa Dooktara Abiyyiitiin asii qotee bulaa fi yaada badhaadhina jedhu keessumaa gama milkaa'ina qotee bulaati kaasee hanga seektoroota mootummaa hanga biyyaatti sadarkaa biyyaalessaatti jijjiiramni argameera jedhu. Mee kana keessatti hawaasni naannaa sanaa bifa kamiin jijjiirama agarsiiseera jettanii yaaddu? Jijjiiramni argame jedhee hin beeku. Haga TPLF Hayyaaloo Maraatiitti fi Mallasi aanee haga dhufe. Gaafa mana hidhaa Qilixoo jijjiiramni dhufe jennee baan irraa eegalle jalqabee wanni addaa wanti godhame takka illee hin jirtu. Wanti jiru yoo jiraate poolisiin ijoollee eegu afaan Oromoo haasaa afaan Oromootiin walitti dubban. Biyyattii kana keessatti namnummaan Xaqilaa Ministeeriin afaan Oromoo dubbatee jennee jijjiiramni godhame jennee ilaallu nu kana. Akka kaleessaa namni afaan hin beekne walii gadi nu harkisaan turre afaan kennaa walitti dubbannaa huccuuccaa duubaan itti jiru malee poolisiin ijoollee dhiiga Oromoo taate dhiiga Oromoo of keessaa qabdu haga hidhaa jara kanaati as jijjiiramni argina. Jijjiirama karaa siyaasaatiin maaltu siqee maaltu godhame mootummaan kun biltsiginnaa jedhee labseera. Hin dhagaa biltsiginnaa ijaan hin agarre. Namni tokko mana hin ijaara jedhee karoora baafachuu hin danda'a. Wanni guddaan dargiinis biyya kana dhufe. Sirna Minilikii irraa kaasee ani waan gaarii siif hawwaa nama kan keettu si bulchaa uduu jedhan asiin baane. Dhiiga Oromoo nyaataa jiru Oromoodha. Minilikiin irraa hoo kaase isinitti akka nutti hin dheeranne jettanii yoo jettan malee Minilik gaafa lafaa ka'ee dachee Oromiyaa tana seenu dhaamsaa abbaa isaa qabatee dhufe. Saahil Sillaateen akaakayyuun Minilik akaakayyuu isaarraa dhaamsitti dhufe. Biyya qabaattuu, biyya warqiin lafa jiru, biyya munni ibidda malee bilchaatu, biyya loon qabdu, biyya galaana qabdu, biyya qorsooma qabdu tan agarii tan akka ittiin qaban yoo Oromoo nyaachifnee jedhanii wal ijaaranii dhufan.
Minilik illee gaafa dhufee jedhe lafaa ka'ee akkanaan nama ta'eeti miti. Minilik dhibee qabdi mataan isiitu. Nama danda'e Oromoo harma muree harka muree Oromoo gabbarsiisee miti. Oromoo bitee nyaata qofti itti kennee akka sareetti ittisuu jedheeti ka Oromoo qabate. Goobanni daacee guyyaa duraatiif shanan mootii shanan gibee qabatee guutuu biyyattii irratti raas goobanaa ka jedhameen dhuguma inni biyyattii kan haa bulchuuf hin goone Minilik. Tooftaa ittiin Oromiyaa qabatu. Nama kiyyaa jettee asitti dhiyaatta. Inni qophaa'ee taa'ee barcumaa naanna'u kennanii fi mana bareeda ijaaranii keessa kaa'anii Oromoo nu ajjeesisii jedhaniin. Minilik irraa qotee dinagdeetiin dhufe. Iyyaasuu gaafa Minilik du'u taayitaatti kennee jennaan dhiiga Oromootu keessa jira namittiin tunnuun taatu jedhanii. Baandiraa Islaamaa nurratti dhaabaa jedhanii Iyyaasuun qabxiilee afurii lafa kaa'e. Oromoon abbaa biyya isaa haa ta'u. Qabeenya nama tokkoo dhandhee akkanaan akkam fuune jedhee jennaan biyya balleessee Islaama ta'eeraa jedhanii Iyyaasuu lafa dhichisiisan. Iyyaasuu kan nyaate waadaan itti kenname qotee dinagdeeti. Fiitoraarii abti Goorgis jedhee Minilik baqaatti moggaafate. Isa nyaachise Hayilee Sillaasee. Dargiin hin dhufe. Gaggabaabsee bira dhufe. Abdallaa Soneessaa የገበሬ ማህበር ሊቀመንበር የደካ አብደላ ሶሜሳ ውድ የኢሳፓ አባላት የደድ አላ ኦሮሞ ፉዴ ካኪ ቢፈብፋት ውሴ ኢቲን ፈየደሜ ኦሮሞ ለፈራ በርበዴስ ጋፍ አቺ ከሰት ደርጊ ከሰተና ታው ተፈሪ በንቲ ኮሪያ አረት ቢየከና አብጀደን ሞራና ቱሬ ጋፍ አቺ ገለ ጀድ ዱቲ ሃዳባቱ እን ጀናን ከኑ በርባን አራራ ሚቲ hidhannoo barbaanna jedhanii isa ajjeesan mucaasaa waliin. Yoo ajaja isaaniitiin ala deemteen duuta. Ammas maaltu godhamaa jira? Dargiin gaafa dhufu ኢሳፓ jedhe የኢትዮጵያ ሰርቶ አደር ፓርቲ የቅዱሳን ስብስብ እስኳሎች jedhee maqaatti moggaasee ijoollee mataatiin ficcisiise. Mootummaan hayyaaloo migaafa dhufu ofii obbulchitanii jedhe baajaa dabalee ifa qabatee abbaa duulaa ifa qabatee seena. Haa biyya san hundee gadi dhaaban ifu duun ta'in mootummaa san akka fedhii isaaniitti taa'ee ijaaraniif ka'a. Biltsiginnaa amma dhufeeru biltsiginnaadha bareedee yoo badhaadhinna taanee badhaanamisha. Ammoo namni tokko fooqee hin ijaara jedhee dubbachuu danda'a. Wanni jabaan fooqee kana maaliin ijaaraara? Fooqee ijaara jettee muka mokkonniisa murtee qobboo murtee walitti qabdee ashawaa simmintoon qabne walitti qabdee fooqeen hin ijaaramu. Haali biltsiginnaa kanuma wanta itti deemnu hin argine gin eenyufaatu biltsiginnaa kanaaf mootummaan namni bakka kaa'ee eenyufaa. Sayyoo maqaa dhoofne ijoollee kaleessa hin mormannaa miseensa bilisummaa Oromooti jedhanii maakalaawii hidhaman akka jiraniin fuudhanii biltsiginnaa jedhamee achi kataa'e. Maal hojjeta uummanni kun? Dur irraa kaafnee badhibnee yoo dubbitan hin dubbanne jedhu. Diinni waan takka illee wanti nu godhan jiru. Bara 1886 gaafa roobaa daadhii namni 12,000 bakka takkatti ficcisiise. Intala takkitti ficcisiise. Oromoodha ka ficcisiise. Abishee Garbaa gaafa Takil Hayimaanooti Adaali itti duulee jala Oromiyaa akka seenuun dhabee gaafa waliin rakkatan Abishee Garbaa qabachuuf jedhee soorii galaatiif waan abee qadiidaa waan abee qabateeti ka ajjeese. Nu ka nyaataa jiru Oromoodha. Kana jala attamiin baanaa jennee gaafa duraallee gaafa abbootiin keenya akaakileen keenya jirullee tana jalaa ba'uuf Oromoon nama tokko. Badhinni keenya qaama tokko. Harki kun yoo narra jiraate an dhaqqabaa nama guutuu jedhamee waamama. Harki abbaa biraa ta'e miilli abbaa biraa ta'e Oromoo kaabaaf kibbatti warra addaan babbaasaa jiru. Diinni nun ajjeefne warra Oromoo addaan diigaa jiru kan nu ajjeesaa jiru adhallee. Borullee tana keessaan baanu. Maqaa Oonegi Shanee maqaa jedhu wantu nutti baasa. Alagaamte kan nutti baasa.
warra nu maqaa kanaaf biyyaa baanee maqaa kanaaf dhaabannee roora jedhutu ebalu sanii ebalu wallaggaa ebalu baalee ebalu arsii ka jedhu warra maqaa adda bilisummaatiif of kennineerra jedhu keessaa dubbiin kunniin bahe. Ammas abbaan fedhe ummata badhaa hagana ga'u kana abbaan fedhe waan tokko nu godhee hin danda'u. Fixxaa ammoo wannu ficcisiisaa jiran. Nama akka Jaal Galaataa Dilboofaa nama seenaaf saaxinii seenaa Oromoo akka inni ta'e beeka. Gaafa inni jalqabee socho'u beeka. Adheessa jira. Sirba hin baafnaa hin sirbinaa baay'eessina hin sirbina. Gaafa tankaafii bakka itti tankaarfannu argannu of duuba garagallee ilaalla. Hundeen kenna qoodamaan maaltu nu ga'e qoqqoodama kana maaltu nutti fide. Qabsaa jechuun ittiin jiraachuu miti qabsoo jiraachisuuf. Dhaamsi jaalawwan nuu dhaamaniiran haala akka keessa jirru kana uduuka ta'u ta'e maa biyya keessa seenan. Daa'imman itti dhabneerra ka dhalle. Daa'imni an dhale biyyee aseenee an hadha waan liqimsaa kiyyaa dalagaa jira. Kanaaf maal fakkaana ka jedhu gabaabduudha dubbiin. Diinatu alagatu nu miidha jennee wanti dubbannu wayitu hin jiru. Dhiinni daa'imman teennaa lafatti jige. Lafeen gootota keenyaa ka cabe. Waan biraa taa'ammirii wayitu wanti dinqii nutti ta'u wayitu hin jiru. Garaa keenya qabachuu dadhabnee wonyaanna. Yoon wonyaanne diinni kun akkana nu keessa seena. Kitaaba keessatti sheekichi tokko natti hime bilaatte mana hidhaatu jirru. Takka harka takka aaqila fedhe wallaalaan fedhe hin sobaa jedha. Lammaffaa yoo itti deebi rabbi si haa sobuu jedha. Jedhee Nabii Muhammad jedhee natti hima. Nu gaafa dargin seenullee gullalleetti gaafa waajjirri banamu namni gaafa hooggan adda bilisummaa Oromoo jedhamee taa'aa ture. Mari'achiisaa Mallasiitti ture. Gaafa ijoollee magarsaa bariifaa guyyaa goototaa guyyaa akka addaa kanatti gaafa isaan qalaman. Hooggantoota nama 10 kana xalahaa itti kennee deemaatii achi dhaqaa jedhee karaa itti dhuman irra kageesse miseensa itti gaafatamaa dantaa alaa adda bilisummaa Oromoo nama ture. Eenyutu gullallee keessatti gaafa ijoolleen Kamaal Qalbeessaa kadha lubbuun jiru ka ala jiru kun gaafa isaan balbala san eegaa turan eenyu namni gaafa san gullallee taa'ee uummata kana gad ijaare. Adhallee taanaan sadarkaa sadiitti bobbaamnee laalla. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo nama irraa miti ka argine. Dhiiga jaalawwaniiti. Dhiiga isaanii irra teennee dhiiga isaaniitiin qaamni keenya midhaagaa jira. Uduu bu'aan barbaanne waliin du'aa jirra. Waliif du'aa jirra. Waliin biyyee finna keenya dhabnee biyyee galeera. Hayyuun keenya dhabameera. Uduu lubbuun jirru akka nama hin jirretti kadhattuu taanee jiraanneerra. Uduu balaa kana keessa jiru maaltu anaafsi walitti nu buusa. Jaal Galaataa Dilboo nama akka kitaaba seenaa qabsoo tana keessatti nama bakka ol'aanaatiif abdii guddaa irraa qabu ture. Hadha afaan qabatee maaliif galee ta'a. Kanaaf amma alagatu biyya kalee sirna Hayila Sillaasee keessallee maqaan jirre nutti kennanii Fiitoraarii Balaan Baraas Giraazmaachi jedhanii taabota waliin manguddoota keenya harkatti qabatan amantaan. Muhammad Alii Liiban bulchaa Walloo Shawaa Raggaa fuudhee itti heerumsiisee Minilik Nugus Mikaa'el Tadharraa Nugusaa jedheen harkatti deeffate. Harka isaatitti galee booda ajjeesanii Finfinnee keessa lafarra harkisan. Reeffa isaa Abbaa Iyyaasuu. Goobana Daacee shanan gibee mootummaan shanan gibeellee kee tiraas goobana Afrikaa keessatti si jedhanii Shawaa Kaabaa keessatti reeffi isaa karaa irra du'ee argame. Qabriin isaa Dabre Libaanos bakka jettu maqaabira irra jirti. Adhallee eenyu akka ajjeese hin beekamne. Fiitoraarii Abti Goorgis eenyu akka ajjeese hin beekamne. Ittiin fayyadamanii nu wanyaachisaa jiran. Adhallee saniin garaagarummaa hin qabnu. Ammas.
Tole mee egaa seenaa hedduu kaastanii egaa seenaa adeemsuma qabsoon kunii fi akkasumas haalli Oromoon itti jiru kaastanii mee egaa isaa irra jireessa bal'ina isaa sagantaa biraa fi qophii biraan illee walitti deebina guyyaa biraa mee waan har'aa qindeeffanne keessaa gaggabaabsinee eeguu kaasnu egaan biyyi yeroo ammaa kana haalli nageenya biyya keenyaa maal fakkaatti kan jedhu irratti haa xiyyeeffannu keessumaa egaa Oromoon akka Oromootti yeroo ammaa nageenyi isaa maal dhuguma nageenya gahaa ni qabaa kan duriirraa Oromoon maal fayyadan? Oromoon yoomiyyuu waliigaltee daa'ima isii ka du'aaruuf hayyuu isaa ka du'aaruuf waliigaltee afaan tokko taatee waliin mari'attee gara kutannaa yoo sochooteen alatti hidhaan ka'e yoo jedhan bakka gadhiisaa yoo biyya alaatitti dhiyeessine barcumaa irra teennu kanaaf jennee yoo wal dhiibne tana keessaan baanu. Wamaa wanti fakkaatu wayiitu hin jiru. Ta durii caalaattu amma nutti adeemaa jira. Fallee Oromoo alagaa wanti nuti deemuuf nu jaalateeti miti. Addaa miti kaleessa Saahil Sillaateen kan ittiin mari'atee tukee maammaa qabatee qadiidaa waan abee lixaan qabatee bahaan goobana daaceetiif qosee diinagdee qabatee baalabbaatota maqaa wantitti moggaasee dhufee nu jaalataniiti miti. Jireenyi biyyattii tanaa akka Afrikaatitti qabeenyi kadachee Oromiyaa keessa jirutu Afrikaallee horachuu danda'a. Ka isaan ittiin jiraataara mana yoo laalte ka isaaniiti adhallee qabatanii irratti ijaaramanii hidda ofii gad liccisiisaniiru. Kaleessallee ka dhumneef kan 1886 azuulee irratti gaafa namni 12,000 roobaa daadhii waliin fixan qabeenya kanaaf dhumne. Qabeenya keenyatu nu fixe. Nu nama keenyaaf hirrifannu. Nama dhiisee loowwan keenya maqaa Oromummaatiin dhumeera. Bosonni keenya maqaa Oromummaatiin gubataa jiraatti. Aan Oromoo jedhee munni keenya gubatu aan Oromoo miti jennee harka diinaatti galaa jirra. Mee rakkoo kanaaf sababa kan ta'e jettanii? Rakkoo kanaaf sababa kan ta'e liqimsaa keenya jaalachuuf bu'aa mataa keenyaa hordofuu keenya. Gootalleen dhabne, hayyuulleen dhabne, wal amanuu dhabuuf itti hirkannee kaleessa baalabbaata fiitoraarii jedhanii lafa kennaniif. Fiitoraarii ati maqaan kan kee wanta fudhu jedhan. Adda ammoo jijjiiramni tanii bootaa mana sii kennan, makiinaatitti kennan. Wal diigaa jedhaniiti bu'atuu nu diigaa jira. Itti qabsaayaan tokko onnee guutuun, onnee dhugaatiin yoo lafaa ka'e onneen gara itti daadhuun qabdu ta dhugaa. Qabsaayaa jechuun dhiiga kiyya dhiiga dhaamsa jaalawwan biyyatti dabartanii natti kennan tana dhalatiyya dabarteeti anillee dabra jedhee deema malee dhiiga nama du'ee laakka'aa maqaa adda bilisummaa Oromootiin ittiin furdachuu, ittiin gabbachuu, ittiin nagadachuu yoo dubbiin nutti ammaatti Ameerikaa dhaqaa addeebuu achi taa'itaa irratti achumatti ati itti gaafatamaa gumii shanee sabaa waliin jedhaa addeebuu uduun ta'in biyyee keessatti biyyee linnee gaafateennee jenna tana keessaa baana. Bu'aa mataa keenyaati kun nu nyaachisaa jiru. Haayile Sillaaseen kaleessa ati fiitoraarii jedhee maqaatti baatee ati baalabbaata kan sheeti ati baalabbaata gosa sanii ati baalabbaata arsiiti ati baalabbaata wallaggaa jedhee addaan baasee isa nyaataa ture. Bu'aa kennaaf isa lafa sii kenneeraa jedhaan. Adda sun ta'uu nafee mana sii kennina birrii guddaa sii liqeessina makiinaatitti kennina. Ati nutti deebi'anii ijoolleen harka jirtu harka kiyyattan guddisee adda dachaatee zayitii liitirii tokkootu jalqabee lafuma teennaan bitanii lafuma teennaan lafeen teenna nu cabaa jirti. Gaafa walii galle alagaan humnallee hin qabu dandeettiillee hin qabu matarayyeesiin nun gabroomsine hin gabroomne duuti kaawoo teenna nun ajjeeftu. Duuneeti miti kaawoon teenna ta duute uduu jirru qabsoo ganneeti. Hooggantoonni kalee bakka hedduutti inni. Akka Xaahaa Abdii Faseenaa isaa beeka. Gaafa Kamaal Qalbeessaa qabsiisan hayyaaloo maraa waliin dhaqee ati kootuuti chaarteratti seen jedhee gammachiis dhaabaa akka ajjeesise. Hooggana gaafsan. Adheessa jiran. Jaalgalaa isaan fe'eessa jiran. Gaafa namni 15 matarayyeesii ajjaabiin isaa isa jalaa dhumte. Gaafa Magarsaa Badhiifaa jiraachuu keessan attamiin beekaa jedhee gaafatee haga ji'a tokko
reediyoo bilisummaan aannanii jettu Somaaliyaa irraa dabartina yoo lubbuun jiraan jedhanii magartaan fa'a itti dhaamatanii biraa dhixan adheessa jiran. Sirbitoonni keenya kakaleessa nama 60 oltu ji'a 6 mana kiyya ture. Sirbitoonni adhala jiran. Ka akka Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa faati. Ka akka Muktaar fa'a, ka akka Umar fa'a, ka akka Bashiir Dhaabee fa'a adheessa jiran. Jalqabuu miti. Kitaaba keessaa ka jedhu waa wayii jalqabuu miti wanni guddaan raawwachuudha. Ibiddarra duun ijjanni bilisummaan arginu. Ibiddarra ijjachuu kan nu dhooggu. Dhiiga daa'imman teennaa biyyee isii dhumteen ijji teenna banamaa yoo dubbiin hammaattu alatti linna. Yoo dubbiin las jettu maaliin las jetti duuti ilmaan Oromootaa yoo baay'atte adunaan illee iyyee mootummaan biyyatti qabateeru kun illee ajjeesee yoo hifatu yoo isin las jettu dachi. Mee akka biyyaattis hogguu ilaaltan akka Oromoottis akka Oromiyaa keessattis hogguu ilaaltanii dhuguma filannoon miilaan adeemsifamu kun filannoo addaati jettanii yaaddu filannoo dimokiraatawaa fi haqa seenaa qabeessa jettanii yaaddu filannoo hunda hirmaachisadhasi. Deebitan osoo hin deebifneen duratti Piroofeesar Jaafersen kitaaba itti qabbaree Oromiyaa Gibir jedhu taariikh jedhu keessa lafa kaa'ee jira. Ilmi namaa gaafa dhalate abbaa fedhe haa ta'u bilisummaan dhalatee jedha kabajjaan dhalate. Sabni Oromoo urga Minilik bara 1881 irraa jalqabe baayoloojikaal woorii irratti awwajanii loon isaa dhumatee bagaan ummata isaa lafarraa fixanii uduu haxaayaan nu hagadhaa jirra. Namni du'eessatti mircaaf dhiyaatee dhageette. Hin jiraannaa jenneeti jiraataa jirra. Waan waliin galleef hin jiraannaa filanneerra malee mircaaf dhiyaachuuf eenyu taateetati. Eenyu akka namaatti ilaallamtetti Oromoon. Kaleessa maqaan keenya ba'e alaqaa taayyeen kan kenne gaallaa yemmishad yemmilawwax hizbinoo jedhaa turan. Adhallee Oromoo mooti mini amat ajaniiti mucaa dheengadda Haacaaluu si afotti ajjeesan. Adhallee maal fidda jedhanii hayyuu duree tokko beekaa tokko abbaa biyya tanaaf rabbiin dachee tanarra rabbiin uume namaa miti uduunuun jedhan mircamaaf dhiyaachuun kennaayyuu faayidaan qabu durattuu. Hin jiraan hamoommota taanaa jenneeti. Siidaa Minilik ka haaraawwanfamaa jiru. Dhaamsa Minilik ka hundee isaa gadi dhaabanii hunda dachee tanarraa uummata kana dhabamsiisuuf karoora deemaa jirutti mircaa nu daa'imaa miti. Sirna Dargii keessallee mircaa jedhan. Mallasiin keessallee mircaa jedhan. Dooktor Mararaa Guddinaa kanaaf fakkeenya isinii ta'uu danda'a. Dura mircaaf dhiyaachuuf nu akka namaatti ilaallamneerra mirga namummaa qabna. Lafti irratti filatamnu ta'een nuti. Ta'een nuti dachee Oromiyaa Suudaanii irraa kaatee haga Maqdishoo jirtu irratti abbummaa qabna. Magaalaa tana keessaa mana qabna. Baadiyaa keessatti lafa harkaa qabna. Karaa adda addaatiin lafti nu harkaa ba'ee jira. Gabareen kadhattuu ta'eera. Karaa kana gadi deemaa laala haga Shaashimannee haga asiin haga Baalee dhaqaati. Isteet faarmii mootummaati jedhanii gada basaataa waan godhanii argatan. Nuti filatamuun durattuu gaafa waajjirra bilisummaa Oromoo haa banamu jennee asitti mari'anne waajjirri hin banamu jedhee Abdii Raggaasaatiif Jaaldaawudi jiru. Waajjira maali yoom nama taanee waajjira eenyuuf bananna waajjira eenyuuf kadhanna filannoo eenyuutitti mo'atamuuf. Bilisummaan kennaa rabbiiti. Bilisummaan tolaa hin jirtu. Bilisummaan kadhaa hin jiru. Ammallee ofirratti taphataa jirra. Ammallee daa'imman teenya guyyaa goototaa jennee duratti kaasaa turre. Guyyaan goototaa silaa daangaa isa irratti dhaabannee duunee dabarsinee uduu jiraannee uduu hafee jiraatee guyyaa goototaa jennee yaadan. Guyyaan hadhallee guyyaa goototaati nuuf. Hadhallee du'aa jirra. Ammallee filannoo jedhan kun garaa keenya qabachuu dadhabnee of sobaa jirra. Onneen teenya guutuu onnee yoo guutamte beela dandeetta, ibidda dandeetta, rakkina dandeetta, hidhaa dandeetta. Bara 69 irraa amman hidhaati ka jiru. Onnee dhidhattuu qabu ofirraa. Maaliif filannoo dimokiraasii jette? Dimokiraasiif Dargiin wuddee isaa fa'aa abaalaat jedhee walitti oofe. Daa'imman sirbisiisee fixee biraa lixa. Nu inuma gammanna. Bilisummaan namarraa nuun dhuftu. Bilisummaa rabbitu nuuf kenna. Bilisummaa dhiiga kennaa argamna malee amma mircaa wayitinu bilisummaa wayitu hin jiru. Dachee Oromiyaa irratti kan miidiyaa fideen udunaa dabre. Bilisummaan kadhaa hin jirtu. 2006 ani mana hidhaa jira.
daa'imni kiyya Adaamaatti du'e. Jagaamaa badhaanee Amboon keessatti galaafatame. Hayyoota keenya akka gadi bayan hin dhabu uduu nama taanee ajjeesanii reeffaa fudhadhaa awwaaladhaa jedhani. Ka du'e illee reeffa argaa hin jirtu. Ka deemnuu duunee jirra. Hin qulqulleessinaatti amma ka jiru. Maaliif warsoomna? Geggeessaa yoo lafasii mana fudhannee jiraanne ookee mircattaa galdu. Yoo mana kanatti galuu ka hennu ta'e. Yoo mana kadhannee mana nuu kennanii jiraatan. 140 kaaree meetirii si kenninaa kootu fudhadhu jedhanan mana hidhaatee agabe. Saree wanti eegee laaxuuf si jaalattee uduun ta'een waan si duuba jiraa feeti jedhani. Oromoon haaluma kanaan garaa bullaa'oo taate. Biyya alaa keessa illee wanti akkasii jirti. Hin nyaannaa hin hojjanna. Barsiisaan eenyu si. Poolisiin eenyu si. Haakimiin eenyu si. Hundee siyaasaa lafa qabsiisanii abbaa biyya tanaa ta'ee qabeenyi biyya tanaa qoonni qabeenyi biyya tanaa siif ta'ee warqeen biyya kanaa ba'u siif ta'ee abbaan biyyummaa kan akka hidda lafa hin qabanne si jala laastikii kaaniiru laastikii masan garagalchan. Walumaa galatti saaxiniin badhaan hojjetameera lakkoofsa kennan. Saaxiin itti nu oofanii gubbaa dhaabatanii nu laadhaadhaan nurraa ol qabaa. Yoo nu sochoone saaxinii kan nu cufan. Filannoo yoomiin nama taaneeti filannoof dhiyaanna. Eenyu waliin filatamti Oromiyaan eenyu waliin dorgomna lafa tana irratti. Hayyuun irraa hin dhuma hin agarta. Daa'imni irraa du'a hin argita. Beekaan irraa du'a hin argita. Qabeenyi kan keetii miti. Karaan investimentiin abbaan qabeenyaa tokko dhufee lafarraa duguuganii kadhattuudha. Simmintoo girgiddaa warraa obaasan. Abbaan manaa zabanya. Zuwaa hin dhaqiitti laal. Laastikii sanii. Lafa ababaa jiranii isaan ababaa takkitti fuudhanii Ingilaandii fidanii dolaara hagamitti gurguru. Namummaan qabnu waa'ee ati dimokiraasii jettu. Dimokiraasii yoo ati nama taatee jette dimokiraasiin jira. Nuun akka namaatitti hin laallamne. Tole, mee kanaaf furmaanni waaraa yookaan furmaanni argamuu danda'a jettanii yaaddanu? Furmaanni hin argama jedhu. Oromoo yoo sammuu rabbi kenneen kanaan dhiiga asii lafee cabdee boolla keessa jirtu uduudu'an asiin baanee yoo gadhaabattee Oromoon teettee laaltee wali ilaaltee afaan tokko deebitee irree takkitti Oromoon gaafa dubbatte bicha furmaanni kenna. Achiin alatti furmaanni ho'itu hin jiru. Hayyee mee keessumaa egaa amma immoo sila kakkaastanii turtan irratti deebi'ee isin hin gaafu jedheeni ajjeechaa yookaan hidhaa fi akkasumas immoo darara kana hambisuu fi Oromoon sirna qaba. Oromoon sirna gadaa sirna mataasaa ittiin of bulchuu qaba. Akkasumas illee addunyaa kanaaf kan gumaalchu jechuudha sirna gadaa kana. Mee amma waan rakkoo Oromoon mudate kana furuuf gaheen abbootii gadaa, gaheen maanguddootaa, gaheen beektota siyaasaa akkasumas gaheen Oromoota maraa maal ta'uu qaba jettanii yaaddu? Sumiti abbaan gadaa caammaa miilatti hin godhatu midhaan mana namaa nyaatu. Lafa ta'a daaraa irra ta'a haga dubbiin isaa sun dhumtuuf. Abbaan abbootiin gadaa tarabbiin dhugaa keessa kaa'ee yeroo jiraatte uummatatti gadi baatee labsite Oromoo wadhabe garaa tokko gootee Oromoo wadhabe afaan tokko gootee dhukaasaan alatti biyyattiin teenne bilisummaa rabbiin nu kenne tadhamne tan harka deeffanna gaafa walii galle. Yoo waliin galle yoo maqaa bilisummaatiif jaalawwan wareegaman kana laakkaa akka ofii ittiin jiraannu ta'e adda bilisummaa Oromoo hooggan adda bilisummaa Oromoo ta'uun shuumata Minilik yoo kan nutti fakkaatu ta'e yoo afaan keenya tokko hin taane yoo nu wanyaachuun dhiibne yoo namoonni amantaa uummanni rabbillee abdii irratti gateeru tana dagattee bu'aa mataa ofiitiin wanyaachuu dhiiftee Oromoon walitti galte tana keessaa baane. Abbootiin gadaallee wanti nu godhuu dandeettoo jiraate kana. Haga Oromoon afaan takka taatutti haga Oromoon of garagaltee lafee boolla jala jirtu san qorguu baattee dhiiga jaalawwanii irra dhaabachuu baattee daandii takkittiif lafti teenna takka lafeen teenna takka dhiinni keenna tokko qabeenyi biyyattii tanaa miti Afrikaa horachuu danda'u. Jarri kun waan nyaattu dhabdeeti ka dhufte. Yoo nu irraa haxaam Finfinnee keessatti eenyutu mana qaba. Magaalaa gurguddoo biyyattii keessa jirtu keessatti warra kaleessa akaakayyuu kiyya fannise kofaletti akaakayyuun kiyya fannifamee jira.
lafa adventisti kolleejii ati argitu san keessa akaakayyuun kee awwaan isaa achitti jira dhiinni isaa jigee obboleessa abbaa kiyyaa kolaasanii bara 64 du'een afootti. Gaafsanillee nu badii hojjanneeti miti lafti teen isaan hanqattee oduun ta'in nama ubbee koo keessaafin dacheen tun teenna taati ani adhallee namoota daandii qabsoo irratti shakkam ubbee kan jedhanii nama shakkan keessaa guuranii fixaniiru. Lixa keessaa hin beekta eenyuun akka biyyeen nyaatta. Baha keessatti hayyuu biyya keessa hin jedhani. Si ajjeesoo barbaadan ana bitani. Anaaf lafa kennanii kutaa mananaa kennanii makiinaa natti kennanii birrii miliyoona 4 miliyoona 5 akkanatti kennanii gaaf kaan dhaabatan addaan hin digaa gaaf paartiin kamiyyuu siyaasaan kamiyyuu sabni kamiyyuu hooggana yoo hin qabne hooggana cimaa yoo hin qabne uummata waliigalu yoo hin qabne gabrummaa jalaan bahu. Falli kenna. Bareechifnee haasa'uufi miti kasitti haasa'aa jiru waan argaa jiru. Reeffa namaa na biratti awwaalanii na biraaf cicciranii na biratti ajjeesanii walitti guuree awwaaleera. Maaf du'e? Baarootumsaa nama ganama haasa'ee sa'aatii 5 dalaga jijjiiru biyyattii kana keessatti. Guddinaatumsaa 1970 isa ajjeesanii 1971 baarootumsaa wareegame. Maal godheeti? Faarmaasisti ture akka biyyattii tanaatti marfee guyyaa duraatiif namni akka faarmaasiin biyya keessatti badhatu namni godhe baarootumsaati. Maal godhee dhabame? Nadhii gammadaa maaluuf jedhabame? Abishee Garbaa beekatee waan adhatamu kana beekee harka ofii nyaate quba 5 ofii nyaatee fixe. Gaafa sitti sobanii gurguran goda kokorriirratti 1876 gaafa isa gurguratan. Hayyoota kenna nyaataa ofii gadi wal cabsaa qabsaa'ota biyyee afaanitti deebisaa ittiin jiraachuuf dhiiga nadhii gammadaa dhiiga baarootumsaa dhiiga guutamaa awaazi ittiin jiraataa yoo jiraanne tana keessaan baanu. Dhiiga isaaniitti itti kakannee jira. Dhaamsi isaan nutti dhaamaniiran tana mootanaa miti walaa gaafanne. Diigumsa adda bilisummaa Oromoo keessa godhame yamee dhagaa. Eenyuuf karaa banan. Eenyu namni waajjira adda bilisummaa Oromoo ka cubsiise Oromoo. Hin tunne mootummaan kun. Hin tunne. Warra shaneeti warra Daawud Ibsaati warri jedhee afuufaa ture. Warra ammaqaa uummata kanaatiif bee jedhee suufiin Oromoo dhiiga nadhii gammadaatiin warra bitate. Maaltu diiga dhaaba kana? Gaafa ijoollee tanniin qaban aniif si uduu waliin teenne yoo nadhiisanii si qaban anatu si gurgura. Hogga qabsaa'ota biyyattii tana keessa jirtu gullallee keessaa guuree kamanii dhaatitti ficcisiisa. Nu bu'aan. Wanni takkallee wanni itti mannu wanti nu shakkisiisu hin jiru. Uummanni miliyoona takka hin geenne miliyoona 80 nama taatee akka loonii olii gadi nu oofaan jirtu. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin kakannee gadi baana. Ajjeechaan hammaattu kitaaba Mandeellaa keessatti damma feetu gaagura keessa harka kaayee uduu dammi si nyaatu uduu kinniimni si nyaatu damma san fiddaa jedha. Lafa dhiinni horii itti jige namni ijaa miilaa irra jechuun jaalatu. Nu lafee jaalawwan cabdee mataa isaanii gubbaa dhaabanneeti makiinaan jijjiirataa jirra. Nama haganaa si ajjeesisaa nama haganaatitu mana kunoo naannoo kana jira juuntaan kun yada jira jedhee ijoollee maa akka laawwitti an harma kiyya hoosisee guddisaa ture taadhallee chiteettee kana hojjetaa jirtu. Diinni maan nu godheen Suudaaniiniif Maqadishoon uduu walii galtee nuun lolte uduu nu tokko taane nu dandeettu namni nu facaatuun nu keessa jirtu nu nyaachuu dhiisi. Adda bilisummaa Oromoo mootummaa kanaa miti kadii. Adda bilisummaa Oromoo warra kalee maqaa adda bilisummaa Oromootiin boondaa hiikee nagadataa ture diiga. Isaani kadiiga. Isaantu dhaqee karaa baneef. Numisha warra shanee oonegi jedhamutu bada. Laga ce'uu biyootti buuta. Waan laga san keessa jiraatitti gajjettee isa fudhataa deema hoo jette bisaantu si fudhata. Isa dhiiftee laga kana ceekee asitti deema jettee odeemte. Nu laga hin ceena jennee itti buunee akkuma duuti gootoowwan keenya jaalawwan keenya daa'imman keenya duuti hammaatteen warri dhiiga isaaniitiin nagadataa jira. Maqaa isaaniin dha'u. Seenaa keessatti gaagura damma keessaa baafteen cabsinii jedha. Arrabni kiyya ammallee maqaa isaanii dha'ee bu'aan badaa isaaniin hin jedhu. Seenaan isaanii haa jedhu. Maaltu yoom bakkaan baaneeti dachaan biraa. Xaahaa Abdii gaafa Magarsaa Barii nama 10 hooggantoota kibba bahaa
Maqadishootti deemi jedhuun diimaa nagootiif leencoo lataa Maqadishoo turan. Xaahaa abdii gadin dhiisuu hin deemsisuu dabballee ciccimtuu fudhadhee deema malee Magarsaan jennaan xalahaa qabatee itti dhufee deemii jedheen. Nam 10 hooggantoota 10 qabadhu bayii jedheen. Lafatti hin dhiisu jedhee xalahaa baarressee galaasaa dilbootii kennee biraa dhixee dhaabdi tun uduun jinne haga gaafa dheengadda sobanii mana kanan nu dachaasaniititti harka jaal galaasaa turte. Kana inni lubbuun jira seenaa abbaan bira jiru soba naasa'u. Maaltu bakka sani argamuu nu dhoogga gurbaan nana. Ijoolleen bara 80 keessa bilaatteen hidhaan galee gara deebitu dhabdee rakkattee mana hidhaatii walitti qabee gadi fidee obbira kaa'ee zaruun wadaajoo fa'u duunafin walitti kakannee addaan baanee Ameerikaa dhaqan wanti qabsoofnuu fi bakka guddaan ba'u. Keenna kana arguu dhabnee ka alagaan nurra dalage bichaa laaluu hin qabnu. Harkatti nu qabatee warra miseensa adda bilisummaa Oromoo maanaa isaa beeku qabateeti maanaa isaatiin dhaadataa jira inni illee hadhanutti. Kana dubbatee dhaqqabaa boru miidiyaa irratti yoo argan hin hidhanii miti. Hidhaa miti. Duunee lafa jirra. Namni du'ee lafa jiru du'an sodaatu. Sii bu'aa. Akka saayinsii biyya lafaatitti namni tokko du'eera ka jedhamu. Yoo dhiinni onnee isaa keessaa bahuu dhiisee yoo oksijiiniin dhaabate. Akka amma argutti erga dhaladhee akka amma argutti namni du'ee hurbaata nyaataa jiraatu uummata Oromooti. Janaa isa uummata du'ee lafa jiru. Alagaan nun ajjeenu. Alagaan summii nuti summii walitti naqe. Balbala Daawud Ibsaa shagaa ajjaabii isaa guuraa hidhaa jedhaa akka qajeelcha kennaa jiru warra kaleessa isa waliin ture. Wal beenna. Addi bilisummaa Oromoo nagada looniitii miti. Addi bilisummaa Oromoo maqaan kiyya saba Oromoo dhiisii jarruu diinillee beekti ani dhaqqabaa Waari'ooti. Dhaqqabaa Waari'ootu dhalanni fi Shaashamannee Arsii Lixaati. Bara 69 irraa maqaan kennaaf Oromummaan teenya onnee teenya keessa jirti. Kanuma dhaqqabaa Waari'ooti. Tole fayyaa ta'a gaabbu dhaqqaboo. Mee gamummaa jireenya hawaasummaati haa kaanu. Mee Shaashamanneen haalli jireenya hawaasummaa maal fakkaata yeroo ammaa kana? Gama qabeenyaatitti diinagdeen uummata Oromoo maal fakkaata yoo jenne hin jiraata malee Oromoon diinagdee wayitu harkaan qabu. Maaliif kun haala biyya gabrummaa jala jirtu tokkotti qabxiilee eegamu. Tokko biyyattiin harka gabroomsaa jirtu, biyyatti kolonii jala jirtu, qabeenya isii ka uumama abbaa biraatti irratti ajaja. Hundee siyaasaa harkatti qabatanii waliin akka hin turre hin dhooggama. Meeshaa waraanaa dhiisi wanti qarama qabaa harka isaanii akka hin galle hin dhooggama. Shaashamanneenis kanaan ala hin jirtu. Diinagdee jechuun diinagdee dhalatti dabartu duuntaan Oromoon akkuma busaa alaatitti waan argate nyaatee waan dhabe dhiisee waan jedhaniin dalaga malee diinagdee wayituu addatti wanti Shaashamanneen qabdu hin jiru. Egaa keessumaa erga bara jijjiirama jedhamee yookaan bara sirna TPLF bulchuutiin asii bara gadaa bulchiinsa mootummaa Dr. Abiyyiitiin asii qotee bulaa fi yaada badhaadhina jedhu keessumaa gama milkaa'ina qotee bulaati kaasee hanga seektoroota mootummaa hanga biyyaatti sadarkaa biyyaalessaatti jijjiiramni argameera jedhu. Mee kana keessatti hawaasni naannaa sanaa bifa kamiin jijjiirama agarsiiseera itti yaaddu? Jijjiiramni argame jedhee an beeku. Haga TPLF yaaloo maraatitti fi mallasi aanee haga dhufe. Gaafa mana hidhaa Qilintoo jijjiiramni dhufe jennee baan irraa eegalle jalqabee wanni addaa wanti godhame takka illee hin jirtu. Wanti jiroo jiraate poolisiin ijoollee eegu afaan Oromoo haasaa afaan Oromootiin walitti dubban. Biyyattii kana keessatti namnummaan xaqilaamni sirriinuu afaan Oromoo dubbatee jennee jijjiiramni godhame jennee laallu nu kana.
akka kaleessaa namni afaan hin beekne walii gadi nu harkisaan turre afaan kennaa walitti dubbannaa huccuuccaa duubaan itti jiru malee poolisiin ijoollee dhiiga Oromoo taate dhiiga Oromoo of keessaa qabdu haga hidhaa jara kanaati as jijjiiramni argina. Jijjiirama karaa siyaasaatiin maaltu siqee maaltu godhame mootummaan kun bilisiginnaa jedhee labseera. Hin dhagaa bilisiginnaa ijaan hin agarre. Namni tokko mana hin ijaara jedhee karoora baafachuu hin danda'a. Wanni guddaan dargiinis biyya kana dhufe. Sirna Minilikii irraa kaasee ani waan gaarii siif hawwaa nama kan keettu si bulchaa uduu jedhan asiin baane. Dhiiga Oromoo nyaataa jiru Oromoodha. Minilikiin irraa hoo kaase isinitti akka nutti hin dheeranne jettanii yoo jettan malee Minilik gaafa lafaa ka'ee dachee Oromiyaa tana seenu dhaamsaa abbaa isaa qabatee dhufe. Saahil Sillaateen akaakayyuu Minilik akaakayyuu isaa irraa dhaamsitti dhufe. Biyya qabaattu biyya warqiin lafa jiru biyya munni ibidda malee bilchaatu biyya loon qabdu biyya galaana qabdu biyya qorsooma qabdu tan agarii tan akka ittiin qaban yoo Oromoo nyaachifnee jedhanii wal ijaaranii dhufan. Minilik illee gaafa dhufee jedhe lafaa ka'ee akkanaan nama ta'eeti miti. Minilik dhibee qabdi mataan isiitu nama danda'e Oromoo harma muree harka muree Oromoo gabbarsiisee miti. Oromoo bitee nyaata qofti itti kennee akka sareetti ittisuu jedheeti ka Oromoo qabate. Goobanni daacee guyyaa duraatiif shanan mootii shanan gibee qabatee guutuu biyyattii irratti raas goobanaa ka jedhameen dhuguma inni biyyattii kan haa bulchuuf hin goone Minilik. Tooftaa ittiin Oromiyaa qabatu. Nama kiyyaa jettee asitti dhiyaatta. Inni qophaa'ee taa'ee barcumaa naanna'u kennanii fi mana bareeda ijaaranii keessa kaa'anii Oromoo nu ajjeesisii jedhanii. Minilik irraa qosee dinagdeetiin dhufe. Iyyaasuu gaafa Minilikduu taayitaatti kennee jennaan dhiiga Oromootti keessa jira namitti hin tunnuun taatu jedhanii. Baandiraa Islaamaa nurratti dhaabaa jedhanii Iyyaasuun qabxiilee afurii lafa kaa'e. Oromoon abbaa biyya isaa haa ta'u. Qabeenya nama tokkoo dhandhee akkanaan akkam fuune jedhee jennaan biyya balleessee Islaama ta'eeraa jedhanii Iyyaasuu lafa lichisiisan. Iyyaasuu kan nyaate waadaan itti kenname qosee dinagdeeti. Fiitoraarii abti Goorgis jedhee Minilik baqaatti moggaafate. Ka isa nyaachise Hayilee Sillaasee. Dargiin hin dhufe. Gaggabaabsee bira dhufa. Abdallaa Soneessaa gama የገበሬ ማህበር ሊቀመንበር የደካ አብደላ ሶሜሳ ውድ የኢሳፓ አባላት የደድ አላ ኦሮሞ ፉዴ ካኪ ቢፈብፋችሁ ውሴ ኢቲን ፈየደሜ ኦሮሞ ለፈራ በርበዴስ ጋፍ አቺ ከሰት ደርጊ ከሰተና ታው ተፈሪ በንቲ ኮሪያ አረት ቢየከና አብጀደን ሞራና ቱሬ ጋፍ አቺ ገለ ጀድ ዱቲ ሃዳባቱ እንጀናን ከኑ በርባን አራራ ሚቲ hidhannoo barbaanna jedhanii isa ajjeesan mucaasaa waliin. Yoo ajaja isaaniitiin ala deemte hin duuta. Ammas maaltu godhamaa jira? Dargiin gaafa dhufu ኢሳፓ jedhe የኢትዮጵያ ሰርቶ አደር ፓርቲ የቅዱሳን ስብስብ እስኳሎች jedhee maqaatti moggaase ijoollee mataatiin ficcisiise. Mootummaan hayyaaloo migaafa dhufu. Ofii bulchitanii jedhe baajaa dabalee fa qabatee abbaa duulaa fa qabatee seena. Haa biyya san hundee gadi dhaabaniif utuu hin ta'in mootummaa san akka fedhii isaaniitti taa'ee ijaaraniif ka'a. Bilchiginnaa amma dhufeeru bilchiginnaadha baree ta'ee yoo badhaadhina taanee badhaane mishaa. Ammoo namni tokko fooqee hin ijaara jedhee dubbachuu danda'a. Wanni jabaan fooqii kana maaliin ijaaraara? Fooqii ijaara jettee muka mokkonniisa murtee qobboo murtee walitti qabdee ashawaa simmintoon qabne walitti qabdee fooqiin hin ijaaramu. Haali bilchiginnaallee kanuma wanta itti deemnu hin argine gin eenyufaatu bilchiginnaa kanaaf mootummaan namni bakka kaa'ee eenyufaa. Sayyoo maqaa dhoofne ijoollee kaleessa
hin mormannaa miseensa adda bilisummaa Oromooti jedhanii maakalaawii hidhaman akka jiraniin fuudhanii bilisiginnaa jedhamee achi kataa'e. Maal hojjeta uummanni kun? Dur irraa kaafnee badhibnee yoo dubbitan hin dubbanne jedhe. Diinni waan takka illee wanti nu godhan jiru. Bara 1886 gaafa roobaa daadhii namni 12,000 bakka takkatti ficcisiise. Intala takkitti ficcisiise. Oromoodha ka ficcisiise. Abishee Garbaa gaaf takkila Hayimaanooti Adaali itti duulee jala Oromiyaa akka seenuun dhabee gaafa waliin rakkatan Abishee Garbaa qabachuuf jedhee soorii galaatiif waan abee qadiidaa waan abee qabateeti ajjeese. Nu ka nyaataa jiru Oromoodha. Kana jala attamiin baanaa jennee gaafa duraallee gaafa abbootiin keenya akaakileen keenya jirullee tana jalaa ba'uuf Oromoon nama tokko. Badhinni keenya qaama tokko. Harki kun yoo narra jiraate an dhaqqabaa nama guutuu jedhamee waamama. Harki abbaa biraa ta'e miilli abbaa biraa ta'e Oromoo kaabaaf kibbatti warra addaan babbaasaa jiru. Diinni nun ajjeefne warra Oromoo addaan diigaa jiru kan nu ajjeesaa jiru adhallee. Borullee tana keessaan baanu. Maqaa Oonegi Shanee maqaa jedhuuntu nutti baasa. Alagaamte kan nutti baasa. Warra nu maqaa kanaaf biyyaa baanee maqaa kanaaf dhaabannee roora jedhutu ebalu Sanii, ebalu Wallaggaa, ebalu Baalee, ebalu Arsii ka jedhu warra maqaa adda bilisummaatiif of kennineerra jedhu keessaa dubbiin kunniin bahe. Ammas abbaan fedhe uummata badhaa hagana gahu kana abbaan fedhe waan tokko nu godhee hin danda'u. Fixxaa ammoo wannu ficcisiisaa jiran. Nama akka Jaar Galaataa Dilboofaa nama seenaaf saaxinii seenaa Oromoo akka inni ta'e beeka. Gaafa inni jalqabee socho'u beeka. Adheessa jira. Sirba hin baafnaa hin sirbinaa baay'eessinee hin sirbina. Gaafa tankaarfi bakka itti tankaarfannu argannu of duuba garagallee ilaalla. Hundeen keenya qoodamaan maaltu nu ga'e? Qoqqoodama kana maaltu nutti fide? Qabsaa'aa jechuun ittiin jiraachuu miti qabsoo jiraachisuuf. Dhaamsi jaalawwan nuu dhaamaniidhaan haala akka keessa jirru kana uduuka ta'u ta'e maaf biyya keessa seenan? Daa'imman itti dhabneerra ka dhalle. Daa'imni an dhale biyyee seenee an hadha waan liqimsaa kiyyaa dalagaa jira. Kanaaf maal fakkaana ka jedhu gabaabduudha dubbiin. Diinatu alagatu nu miidha jennee wanti dubbannu wayitu hin jiru. Dhiinni daa'imman teennaa lafatti jige. Lafeen gootota keenyaa ka cabe. Waan biraa taammirii wayitu wanti dinqii nutti ta'u wayitu hin jiru. Garaa keenya qabachuu dadhabnee wonyaanna. Yoon wonyaanne diinni kun akkana nu keessa seena. Kitaaba keessatti sheekichi tokko natti hime bilaatte mana hidhaatu jiru. Takka harka takka aaqila fedhe wallaalaan fedhe hin sobaa jedha. Lammaffaa yoo itti deebi rabbi si haa sobuu jedha. Jedhee Nabi Muhammad jedhee natti hima. Nu gaafa dargin seenullee gullalleetti gaafa waajjirri banamu namni gaafsan hooggan adda bilisummaa Oromoo jedhamee taa'aa ture. Mari'achiisaa Mallasiitti ture. Gaafa ijoollee magarsaa bariifaa guyyaa goototaa guyyaa akka adhaa kanatti gaafa isaan qalaman. Hooggantoota nama 10 kana xalahaa itti kennee deemaatii achi dhaqaa jedhee karaa itti dhuman irra kageesse miseensa itti gaafatamaa dantaa alaa adda bilisummaa Oromoo nama ture. Eenyutu gullallee keessatti gaafa ijoolleen Kamaal Qalbeessaa kadha lubbuun jiru ka ala jiru kun gaafa isaan balbala san eegaa turan eenyu namni gaafa san gullallee taa'ee uummata kana gadi ijaare. Adhallee taanaan sadarkaa sadiitti bobbaamnee laalla. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo namarraa miti ka argine. Dhiiga jaalawwaniiti. Dhiiga isaanii irra teennee dhiiga isaaniitiin qaamni keenya midhaagaa jira.
Uduu bu'aan barbaanne waliin du'aa jirra, waliif du'aa jirra, waliin biyyee finna keenya dhabnee biyyee galeera, hayyuun keenya dhabameera, uduu lubbuun jirru akka nama hin jirretti kadhattuu taanee jiraanneerra. Uduu balaa kana keessa jiru maaltu anaafsi walitti nu buusa. Jaalgalaasaa Dilboo nama akka kitaaba seenaa qabsoo tana keessatti nama bakka ol'aanaattiif abdii guddaa irraa qabu ture. Hadha afaan qabatee maaliif galee ta'a? Kanaaf amma alagatu biyya kalee sirna Hayila Sillaasee keessallee maqaan jirre nutti kennanii fi toraarii balaan baraas giraas maachi jedhanii taabota waliin manguddoota keenya harkatti qabatan amantaan. Muhammad Alii Liiban bulchaa Walloo Shawaa Raggaa fuudhee itti heerumsiisee Minilik Nugus Mikaa'el Tadharraa Nugusaa jedheen harkatti deeffate. Harka isaatitti galee booda ajjeesanii Finfinnee keessa lafarra harkisan. Reeffa isaa Abbaa Iyyaasuun. Goobana Daacee shanan gibee mootummaan shanan gibee illee keetti raas goobana Afrikaa keessatti si jedhaniini Shawaa Kaabaa keessatti reeffi isaa karaa irra du'ee argame. Qabriin isaa Dabre Libaanos bakka jettu maqaabira irra jirti adhallee. Eenyu akka ajjeese hin beekamne. Fiitoraarii Abti Goorgis eenyu akka ajjeese hin beekamne. Ittiin fayyadamanii nu nyaachisaa jiran adhallee. Saniin garaagarummaa hin qabnu ammas. Tole, egaa seenaa hedduu kaastanii egaa seenaa adeemsuma qabsoon kunii fi akkasumas haalli Oromoon itti jiru kaastanii egaa isaa irra jireessa bal'ina isaa sagantaa biraa fi qophii biraan illee walitti deebina guyyaa biraa waan har'aa qindeeffanne keessaa gaggabaabsinee eeguu kaasnu. Egaan biyyi yeroo ammaa kana haalli nageenya biyya keenyaa maal fakkaatti kan jedhu irratti haa xiyyeeffannu. Keessumaa egaa Oromoon akka Oromootti yeroo ammaa nageenyi isaa maal dhuguma nageenya gahaa ni qabaa kan duriirraa Oromoon maal fayyadan? Oromoon yoomiyyuu waliigaltee daa'ima isii ka du'aaruuf hayyuu isaa ka du'aaruuf waliigaltee afaan tokko taatee waliin mari'attee gara kutannaa yoo sochooteen alatti hidhaan ka'e yoo jedhan bakka gadhiisaa yoo biyya alaatitti dhiyeessine barcumaa irra teennu kanaaf jennee yoo wal dhiibne tana keessaan baanu. Wamaa wanti fakkaatu wayiitu hin jiru. Ta durii caalaattu amma nutti adeemaa jira. Fallee Oromoo alagaa wanti nuti deemuuf nu jaalateeti miti. Addaa miti kaleessa Hayila Sillaaseen ittiin mari'atee tukee maammaa qabatee qadiidaa waan abee lixaan qabatee bahaan goobana daaceetiif qosee diinagdee qabatee baalabbaatota maqaa wantitti moggaasee dhufee nu jaalataniiti miti. Jireenyi biyyattii tanaa akka Afrikaatitti qabeenyi kadachee Oromiyaa keessa jirutu Afrikaallee horachuu danda'a. Ka isaan ittiin jiraataara mana yoo laalte ka isaaniiti adhallee qabatanii irratti ijaaramanii hidda ofii gad liccisiisaniiru. Kaleessallee ka dhumneef kan 1886 azuulee irratti gaafa namni 12,000 roobaa daadhii waliin fixan qabeenya kanaaf dhumne. Qabeenya keenyatu nu fixe. Nu nama keenyaaf hin rifannu. Nama dhiisee loowwan keenya maqaa Oromummaatiin dhumeera. Bosonni keenya maqaa Oromummaatiin gubataa jiraata. Aan Oromoo jedhee munni keenya gubatu aan Oromoo miti jennee harka diinaatti galaa jirra. Mee rakkoo kanaaf sababa kan ta'e jettanii? Rakkoo kanaaf sababa kan ta'e liqimsaa keenya jaalachuuf bu'aa mataa keenyaa hordofuu keenya. Gootallee dhabne, hayyuullee dhabne, wal amanuu dhabuuf itti hirkannee kaleessa baalabbaata fiitoraarii jedhanii lafa kennaniif. Fiitoraarii ati maqaan kan kee wanta fudhu jedhan. Adda ammoo jijjiiramni sanii bootaa manaa sii kennu, mana sii kennan, makiinaatitti kennan. Wal diigaa jedhaniiti bu'atuu nu diigaa jira. Itti qabsoon qabsaayaan tokko onnee guutuun, onnee dhugaatiin yoo lafaa ka'e onneen gara itti daattuun qabdu ta dhugaa. Qabsaayaa jechuun dhiiga kiyya dhiiga dhaamsa jaalawwan biyyatti dabartanii natti kennan tana dhalatiyya dabarteeti anillee dabra jedhee deema malee dhiiga nama du'ee laakka'a
maqaa adda bilisummaa Oromootiin ittiin furdachuu, ittiin gabbachuu, ittiin nagadachuu yoo dubbiin nutti ammaatti Ameerikaa dhaqaa addeebuu achi taa'itaa irratti achumatti ati itti gaafatamaa gumii shanee sabaa waliin jedhaa as deebuu uduun ta'in biyyee keessatti biyyee lin'ee gaafateennee jenna tana keessaa baana. Bu'aa mataa keenyaati kun nu nyaachisaa jiru. Haile Sillaaseen kaleessa ati fi toraarii jedhee maqaatti baatee ati baalabbaata kan sheete ati baalabbaata gosa sanii ati baalabbaata arsiiti ati baalabbaata wallaggaa jedhee addaan baasee isa nyaataa ture. Bu'aa kennaafisa lafa sii kenneeraa jedhaan. Adda sun ta'uu nafee mana sii kennina birrii guddaa sii liqeessina makiinaatitti kennina ati nutti deebi'anii ijoolleen harka jirtu harka kiyyattan guddisee adda dachaatee zayitii liitirii tokkootu jalqabee lafuma teennaan bitanii lafuma teennaan lafeen teenna nu cabaa jirti. Gaafa walii galle alagaan humnallee hin qabu dandeettiillee hin qabu matarayyeesiin nun gabroomsine hin gabroomne du'uun duuti kaawoo teenna nun ajjeeftu. Duuneeti miti kaawwan teenna ta duute uduu jirru qabsoo ganneeti. Hooggantoonni kalee bakka hedduutti eenyu akka Xaahaa Abdii seenaa isaa beeka. Gaafa Kamaal Qalbeessaa qabsiisan hayyaaloo maraa waliin dhaqee ati kootuuti chaarteratti seen jedhee gammachiisi dhaabaa ka ajjeesise. Hooggana gaafsan addeessa jiran jaalgalaa isaan fe'eessa jiran gaafa namni 15 matarayyeesii ajjaabiin isaa isa jalaa dhumte gaafa Magarsaa Badhiifaa jiraachuu keessan attamiin beekaa jedhee gaafatee haga ji'a tokko reediyoo bilisummaan aannanii jettu Sumaaliyaa irraa dabartina yoo lubbuun jiraan jedhanii Magarsaan fa'a itti dhaamatanii biraa dhixan addeessa jiran. Sirbitoonni keenya kakaleessa nama 60 oltu ji'a 6 mana kiyya ture. Sirbitoonni adhala jiran akka Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa faati akka Muktaar fa'a akka Umar fa'a akka Bashiir Dhaabii fa'a addeessa jiran. Jalqabuu miti. Kitaaba keessaa ka jedhu waa wayii jalqabuu miti wanni guddaan raawwachuudha. Ibiddarra uduun ijjanni bilisummaan arginu. Ibiddarra ijjachuu kan dhoogu. Dhiiga daa'imman teennaa biyyee isii dhumteen ijji teenna banamaa yoo dubbiin hammaattu alatti linna. Yoo dubbiin las jettu maaliin las jetti duuti ilmaan Oromootaa yoo baay'atte adunaan illee iyyee mootummaan biyyatti qabatee kun illee ajjeesee yoo hifatu yoo isin las jettu Mee akka biyyaatti sogguu ilaaltan akka Oromoottis akka Oromiyaa keessatti sogguu ilaaltanii dhuguma filannoon miilaan adeemsifamu kun filannoo addaati jettanii yaaddu filannoo dimokiraatawaa fi haqa seenaa qabeessa jettanii yaaddu filannoo hunda hirmaachisadhasi. Deebitan utuun deebifneen duratti Piroofeesar Jaafersen kitaaba itti qabbaree Oromiyaa jedhu taariikh jedhu keessa lafa kaa'ee jira. Ilmi namaa gaafa dhalate abbaa fedhe haa ta'u bilisummaan dhalatee jedha kabajjaan dhalate. Sabni Oromoo urga Minilik bara 1881 irraa jalqabe baayoloojikaal woorii irratti awwajanii loon isaa dhumatee bagaan ummata isaa lafarraa fixanii uduu haxaayaan nu hagadhaa jirra. Namni du'eessatti mircaaf dhiyaatee dhageette. Hin jiraannaa jenneeti jiraataa jirra. Waan waliin galleef hin jiraannaa filanneerra malee mircaaf dhiyaachuuf eenyu taateeti. Eenyu akka namaatti ilaallamtetti Oromoon. Kaleessa maqaan keenya bee alaqaa taayyeen kan kenne gaallaa yemmishad yemmilawwax hizbinoo jedhaa turan. Adhallee Oromoo mooti mini amat ajaniiti mucaa dheengadda Haacaaluu si afotti ajjeesan. Adhallee maal fidda jedhanii hayyuu duree tokko beekaa tokko abbaa biyya tanaaf rabbiin dachee tanarra rabbiin uume. Namaa miti uduunuun jedhan mircamaaf dhiyaachuun kennaayyuu faayidaan qabu durattuu. Hin jiraan hamoommota taanaa jenneeti. Siidaa Minilik ka haaraawwanfamaa jiru. Dhaamsa Minilik ka hundee isaa gadi dhaabanii hunda dachee tanarraa uummata kana dhabamsiisuuf karoora deemaa jirutti mircaa nu daa'imaa miti. Sirna Dargii keessallee mircaa jedhan. Mallasiin keessallee mircaa jedhan. Dooktor Mararaa Guddinaa kanaaf fakkeenya isinii ta'uu danda'a. Dura mircaaf dhiyaachuuf nu akka namaatti ilaallamneerra mirga namummaa qabna. Lafti irratti filatamnu ta'eennuuti. Ta'eennuuti dachee Oromiyaa Suudaanii irraa kaatee haga Maqdishoo jirtu irratti abbummaa qabna. Magaalaa tana keessaa mana qabna. Baadiyaa keessatti lafa harkaa qabna. Karaa adda addaatiin lafti nu harkaa ba'ee jira. Gabareen kadhattuu ta'eera karaa kana gadi deemaa laala haga Shaashimannee haga asiin haga Baalee
dhaqaati. Isteet faarmii mootummaa jedhanii gada basaataa waan godhanii argatan nuti filatamuun durattuu gaafa waajjirra bilisummaa Oromoo haa banamu jennee asitti mari'anne waajjirri hin banamu jedhee Abdii Raggaasaatiif Jaaldaawudi jiru. Waajjira maali yoom nama taanee waajjira eenyuu bananna waajjira eenyuu kadhanna filannoo eenyuutitti mo'atamuuf bilisummaan kennaa rabbiiti bilisummaan tolaa hin jirtu bilisummaan kadhaa hin jiru. Ammallee ofirratti taphataa jirra. Ammallee daa'imman teenya guyyaa goototaa jennee duratti kaasaa turre. Guyyaan goototaa silaa daangaa isa irratti dhaabannee duunee dabarsinee uduu jiraannee uduu hafee jiraatee guyyaa goototaa jennee yaadan. Guyyaan hadhallee guyyaa goototaati nuuf. Hadhallee du'aa jirra. Ammallee filannoo jedhan kun garaa keenya qabachuu dadhabnee of sobaa jirra. Onneen teenya guutuu onnee yoo guutamte beela dandeetta, ibidda dandeetta, rakkina dandeetta, hidhaa dandeetta. Bara 69 irraa amman hidhaati ka jiru. Onnee dhidhattuu qabu ofirraa. Maaliif filannoo dimokiraasii jedha? Dimokiraasiif dargiin wuddee isaa fa'aa abaalaat jedhee walitti oofe daa'imman sirbisiisee fixee biraa lixa. Nu inuma gammanna bilisummaan namarraa nuun dhuftu bilisummaa rabbitu nuuf kenna. Bilisummaa dhiiga keenyaa arganna malee amma mircaa wayitinu bilisummaa wayitu hin jiru. Dachee Oromiyaa irratti kan miidiyaa fedheen udunaa dabre bilisummaan kadhaa hin jirtu. 2006 ani mana hidhaa jira. Daa'imni kiyya Adaamaatti du'e. Jagaamaa badhaanii Amboon keessatti galaafatame. Hayyoota keenya akka gadi bayan hin dhabu uduu nama taanee ajjeesanii reeffaa fudhadhaa awwaaladhaa jedhani. Ka du'e illee reeffa argaa hin jirtu. Ka deemnuu duunee jirra. Hin qulqulleessinaatti amma ka jiru. Maaliif warsoomna? Geggeessaa yoo lafasii mana fudhannee jiraanne ookee mircattaa galdu. Yoo mana kanatti galuu ka hennu ta'e. Yoo mana kadhannee mana nuu kennanii jiraatan. 140 kaaree meetirii si kenninaa kootu fudhadhu jedhanan mana hidhaatee agabe. Saree wanti eegee laaxxuuf si jaalattee uduun ta'een waan si duuba jiraa feeti jedhan. Oromoon haaluma kanaan garaa bullaa'oo taate biyya alaa keessallee wanta akkasii jirti. Hin nyaannaa hin hojjanna. Barsiisaan eenyu si poolisiin eenyu si haakimiin eenyu si hundee siyaasaa lafa qabsiisanii abbaa biyya tanaa ta'ee qabeenyi biyya tanaa qoonni qabeenyi biyya tanaa siif ta'ee warqeen biyya kanaa ba'u siif ta'ee abbaan biyyummaa kan akka hiddi lafa hin qabanne si jala laastikii kaaniiru laastikii masan garagalchan. Walumaa galatti saaxiniin badhaan hojjetameera lakkoofsa kennan. Saaxiin itti nu oofanii gubbaa dhaabatanii nu laadhaadhaan nurraa ol qaba. Yoo nu sochoone saaxinii kan nu cufan. Filannoo yoomiin nama taaneeti filannoof dhiyaanna. Eenyu waliin filatamti Oromiyaan eenyu waliin dorgomne lafa tana irratti. Hayyuun irraa hin dhuma hin agarta. Daa'imni irraa du'a hin argita. Beekaan irraa du'a hin argita. Qabeenyi kan keetii miti. Karaan investimentiin abbaan qabeenyaa tokko dhufee lafarraa duguuganii kadhattuudha. Simmintoo girgiddaa warraa obaasan. Abbaan manaa zabanya. Zuwaa hin dhaqiitti laal laastikii sanii. Lafa ababaa jiranii isaan ababaa takkitti fuudhanii Ingilaandiin fidanii dolaara hagamitti gurguru. Namummaan qabnu waa'ee ati dimokiraasii jettu. Dimokiraasii yoo ati nama taatee jette dimokiraasii hin jira. Nuun akka namaatitti ilaallan. Tole, mee kanaaf furmaanni waaraa yookaan furmaanni argamuu danda'a jettanii yaaddanu? Furmaanni hin argama jedhu. Oromoo yoo sammuu rabbi kenneen kanaan dhiiga asii lafee cabdee boolla keessa jirtu uduudu'an asiin baanee yoo gadhaabattee Oromoon teettee laaltee wal ilaaltee afaan tokko deebitee irree takkitti Oromoon gaafa dubbatte bicha furmaanni kenna. Achiin alatti furmaanni wayituu hin jiru. Hayyee mee keessumaa gaa amma immoo sila kakkaastanii turtan irratti deebi'eesin hin gaafu jedheeni ajjeechaa yookaan hidhaa fi akkasumas immoo darara kana hambisuu fi Oromoon sirna qaba. Oromoon sirna gadaa sirna mataasaa ittiin of bulchuu qaba. Akkasumas illee addunyaa kanaaf kan gumaalche jechuudha sirna gadaa kana. Mee amma waan rakkoo Oromoon mudate kana furuuf gaheen abbootii gadaa
gaheen maanguddootaa, gaheen beektota siyaasaa akkasumas gaheen Oromoota maraa maal ta'uu qaba jettanii yaaddu? Sumiti abbaan gadaa caammaa miilatti hin godhatu midhaan mana namaa nyaatu. Lafa ta'a daaraa irra ta'a haga dubbiin isaa sun dhumtuuf. Abbaan abbootiin gadaa tarabbiin dhugaa keessa kaayiroo jiraatta. Uummatatti gadi baatee labsite Oromoo wadhabe garaa tokko gootee Oromoo wadhabe afaan tokko gootee dhukaasaan alatti biyyattiin teenne bilisummaa rabbiin nu kenne tadhamatan harka deeffanna gaafa walii galle. Yoo waliin galle yoo maqaa bilisummaatiif jaalawwan wareegaman kana laakkaa akka ofii ittiin jiraannu ta'e adda bilisummaa Oromoo hooggan adda bilisummaa Oromoo ta'uun shuumata Minilik yoo kan nutti fakkaatu ta'e yoo afaan keenya tokko hin taane yoo nu wanyaachuun dhiibne yoo namoonni amantaa uummanniif rabbillee abdii irratti gateeru tana dagattee bu'aa mataa ofiitiin wanyaachuu dhiiftee Oromoon walitti galte tana keessaa baane. Abbootiin gadaallee wanti nu godhuu dandeettoo jiraate kana. Haga Oromoon afaan takka taatutti haga Oromoon of garagaltee lafee boolla jala jirtu san qorguu baattee dhiiga jaalawwanii irra dhaabachuu baattee daandii takkittiif lafti teenna takka lafeen teenna takka dhiinni keenna tokko qabeenyi biyyattii tanaa miti Afrikaa horachuu danda'u. Jarri kun waan nyaattu dhabdeeti ka dhufte. Yoo irraa haxaam Finfinnee keessatti eenyutu mana qaba. Magaalaa gurguddoo biyyattii keessa jirtu keessatti warra kaleessa akaakayyuu kiyya fannise kofaletti akaakayyuun kiyya fannifamee jira. Lafa Adventistii kolleejii ati argitu san keessa akaakayyuun kiyya awwaan isaa achitti jira dhiinni isaa jigee. Obboleessa abbaa kiyyaa kolaasanii bara 64 du'een afootti. Gaafsanillee nu badii hojjanneeti miti. Lafti teen isaan hanqattee oduun ta'in nama ubbee koo keessaafin dacheen tun teenna taati. Ani addallee namoota daandii qabsoo irratti shakkama. Ubbee kan jedhanii nama shakkan keessaa guuranii fixaniiru. Lixa keessaa hin beekta. Eenyuuf akka biyyeen nyaatta. Baha keessatti hayyuu biyya keessa hin jedhe jedhani. Si ajjeesuu barbaadan ana bitani. Anaaf lafa kennanii kutaa mananaa kennanii makiinaa natti kennanii birrii miliyoona 4 miliyoona 5 kanatti kennanii gaaf kan dhaabatan addaan hin digaa gaaf paartiin kamiyyuu siyaasaan kamiyyuu sabni kamiyyuu hooggana yoo hin qabne hooggana cimaa yoo hin qabne uummata waliigalu yoo hin qabne gabrummaa jalaan bahu. Falli kenna. Bareechinee haasa'uu fi miti kasitti haasa'aa jiru. Waan argaa jiru. Reeffa namaa na biratti awwaalanii na biraaf cicciranii na biratti ajjeesanii walitti guuree awwaaleera. Maaf du'e? Baarootumsaa nama ganama haasa'ee sa'aatii 5 dalaga jijjiiru biyyattii kana keessatti. Guddinaatumsaa 1970 isa ajjeesanii 1971 baarootumsaa wareegame. Maal godheeti? Faarmaasisti ture akka biyyattii tanaatti marfee guyyaa duraatiif namni akka faarmaasiin biyya keessatti badhatu namni godhe baarootumsaati. Maal godhee dhaban? Nadhii gammadaa maaluuf jedhe dhaban? Abishee Garbaa beekatee waan adhatamu kana beekee harka ofii nyaate quba 5 ofii nyaatee fixe. Gaafa sitti sobanii gurguran goda kokorriirratti 1876 gaafa isa gurguratan. Hayyoota keenya nyaataa ofii gadi wal cabsaa qabsaa'ota biyyee afaanitti deebisaa ittiin jiraachuuf dhiiga nadhii gammadaa dhiiga baarootumsaa dhiiga guutamaa awaazi ittiin jiraataa yoo jiraanne kana keessaan baanu. Dhiiga isaaniitti itti kakannee jira. Dhaamsi isaan nutti dhaamaniiran tana mootanaa miti walaa gaafanne. Diigumsa adda bilisummaa Oromoo keessa godhame yamee dhagaa. Eenyuuf karaa banan. Eenyu namni waajjira adda bilisummaa Oromoo ka cubsiise Oromoo. Hin tunne mootummaan kun. Hin tunne. Warra shaneeti warra Daawud Ibsaati warra jedhee afuufaa ture. Warra ammaqaa uummata kanaatiif bee jedhee suufiin Oromoo dhiiga nadhii gammadaatiin warra bitate. Maaltu diiga dhaaba kana? Gaafa ijoollee tanniin qaban aniif si uduu waliin teenne yoo nadhiisanii si qaban anatu si gurgura. Hogga qabsaa'ota biyyattii tana keessa jirtu gullallee keessaa guuree kamanii dhaatitti ficcisiisa. Nu bu'aan. Wanni takkallee wanni itti mannu wanti nu shakkisiisu hin jiru. Uummanni miliyoona takka hin geenne miliyoona 80 nama taatee akka loonii olii gadi nu oofaan jirtu. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin kakannee gadi baana. Ajjeechaan hammaattu kitaaba Mandeellaa keessatti
damma feetu gaagura keessa harka kaayii uduu dammi si nyaatu uduu kinniimni si nyaatu damma san fiddaa jedha. Lafa dhiinni horii itti jige namni ijaa miilaa irra jechuun jaalatu. Nu lafee jaalawwan cabdee mataa isaanii gubbaa dhaabanneeti makiinaan jijjiirataa jirra. Nama haganaasi ajjeesisaa nama haganaatitu mana kunoo naannoo kana jira juuntaan kun yada jira jedhee ijoollee maa akka laawitti an harma kiyya hoosisee guddisaa ture taadhallee chiteette kana hojjetaa jirtu. Diinni maan nu godheen Suudaaniiniif Maqadishoon uduu walii galtee nuun lolte uduu nu tokko taane nu dandeettu namni nu facaatuun nu keessa jirtu nu nyaachuu dhiisi. Adda bilisummaa Oromoo mootummaa kanaa miti kadii. Adda bilisummaa Oromoo warra kalee maqaa adda bilisummaa Oromootiin boondaa hiikee nagadataa ture diige. Isaani kadiige. Isaantu dhaqee karaa baneef. Numisha warra shanee oonegi jedhamutu bada. Laga ce'u biyyootti buute. Waan laga san keessa jiraatitti gajjettee isa fudhataa deema hoo jette bisaantu si fudhata. Isa dhiiftee laga kana ceekee asitti deeba jettee odeemte. Nu laga hin ceena jennee itti buune akkuma duuti gootoowwan keenya jaalawwan keenya daa'imman keenya duuti hammaatteen warri dhiiga isaaniitiin nagadataa jira. Maqaa isaaniin dha'u. Seenaa keessatti gaagura damma keessaa baafteen cabsinii jedha. Arrabni kiyya ammallee maqaa isaanii dha'ee bu'aan badaa isaaniin hin jedhu. Seenaan isaaniin haa jedhu. Maaltu yoom bakkaan baaneeti dachaan biraa. Xaahaabdii gaafa Magarsaa Barii nama 10 hooggantoota kibba bahaa Maqadishootti deemi jedhuun Diimaa Nagootiif Leencoo Lataa Maqadishoo turan. Xaahaabdii gadi dhiisuu hin deemsisuu dabballee ciccimtuu fudhadhee deema malee Magarsaan jennaan xalahaa qabatee itti dhufee deemii jedheen. Nam 10 hooggantoota 10 qabadhu bayii jedheen. Lafatti hin dhiisu jedhee xalahaa baarressee Galaataa Dilbootii kennee biraa dhixee dhaabdi tun uduun jinne haga gaafa dheengadda sobanii mana kanan nu dachaasaniititti harka jaal Galaataa turte. Kana inni lubbuun jira seenaa abbaan bira jiru soba naasa'u. Maaltu bakka sani argamuu nu dhoogga gurbaan nana. Ijoolleen bara 80 keessa bilaatteen hidhaan galee gara deebitu dhabdee rakkattee mana hidhaatii walitti qabee gadi fidee obbira kaa'ee zaruun wadaajoo fa'u duunafin walitti kakannee addaan baanee Ameerikaa dhaqan wanti qabsoofnuu fi bakka guddaan ba'u. Keenya kana arguu dhabnee alagaan nurra dalage bichaa laaluu hin qabnu. Harkatti nu qabatee warra miseensa adda bilisummaa Oromoo maanaa isaa beeku qabateeti maanaa isaatiin dhaadataa jira inni illee hadhanutti. Kana dubbatee dhaqqabaa boru miidiyaa irratti argan hin hidhanii miti. Hidhaa miti. Duunee lafa jirra. Namni du'ee lafa jiru du'an sodaatu. Sii bu'aa. Akka saayinsii biyya lafaatitti namni tokko du'eera ka jedhamu. Yoo dhiinni onnee isaa keessaa bahuu dhiiseef yoo oksijiiniin dhaabate. Akka amma argutti erga dhaladhee akka amma argutti namni du'ee hurbaata nyaataa jiraatu uummata Oromooti. Janaa'isa uummata du'ee lafa jiru. Alagaan nun ajjeenu. Alagaan summii nutti nadhe. Nuti summii walitti naqe. Balbala Daawud Ibsaa Ashagaa ajjaabii isaa guuraa hidhaa jedhaa akka qajeelcha kennaa jiru warra kaleessa isa waliin ture. Wal beenna. Addi bilisummaa Oromoo nagada looniitii miti. Addi bilisummaa Oromoo daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa kun qophii addaati. Qophii addaa keenya irraa keessatti dhimmoota hawaasummaa, diinagdee fi siyaasa akkasumas nageenya irratti mari'annaa. Egaa keessummaa qabadheetiin as na cinaa jiru keessummaan kiyyaa. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Gara sagantaa keenyaatti osoo hin galiin dura ammoo keessummaan keenyi maqaa isaanii isin beeksisuu san booda gara ijoo marii keenyaatti deebina. Jalqaba mee yeroo keessan
qusattanii gara istuudiyoo ONN baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Meega nutillee qaama wal beeknus isin maqaa keessan daawwattoota keenyaa fi maatii gara ijoo marii sagantaa keenyaatti deebina. Maqaan kiyya saba Oromoo dhiisii jarruu diinillee beekti ani dhaqqabaa Waari'ooti. Dhaqqabaa Waari'ootu dhalanni kiyya Shaashamannee Arsii Lixaati. Bara 69 irraa maqaan kennaaf Oromummaan teenya onnee teenya keessa jirti. Kanuma dhaqqabaa Waari'ooti. Tole fayyaa ta'a gaabbu dhaqqaboo. Mee gamummaa jireenya hawaasummaati haa kaanu. Mee Shaashamanneen haalli jireenya hawaasummaa maal fakkaata yeroo ammaa kana? Gama qabeenyaatitti diinagdeen uummata Oromoo maal fakkaata yoo jenne hin jiraata malee Oromoon diinagdee wayitu harkaan qabu. Maaliif kun haala biyya gabrummaa jala jirtuu tokkotti qabxiilee eeggamu. Tokko biyyattiin harka gabroomsaa jirtu, biyyatti kolonii jala jirtu, qabeenya isii ka uumama abbaa biraatti irratti ajaja. Hundee siyaasaa harkatti qabatanii waliin akka hin turre hin dhooggama. Meeshaa waraanaa dhiisi wanti qarama qabaa harka isaanii akka hin galle hin dhooggama. Shaashamanneenis kanaan ala hin jirtu. Diinagdee jechuun diinagdee dhalatti dabartu duuntaan Oromoon akkuma busaa alaatitti waan argate nyaatee waan dhabe dhiisee waan jedhaniin dalaga malee diinagdee wayituu addatti wanti Shaashamanneen qabdu hin jiru. Egaa keessumaa erga bara jijjiirama jedhamee yookaan bara sirna TPLF bulchuutiin asii bara gadaa bulchiinsa mootummaa Dooktara Abiyyiitiin asii qotee bulaa fi yaada badhaadhina jedhu keessumaa gama milkaa'ina qotee bulaati kaasee hanga seektoroota mootummaa hanga biyyaatti sadarkaa biyyaalessaatti jijjiiramni argameera jedhu. Mee kana keessatti hawaasni naannaa sanaa bifa kamiin jijjiirama agarsiiseera jettanii yaaddu? Jijjiiramni argame jedhee hin beeku. Haga TPLF Hayyaaloo Maraatiitti fi Mallasi aanee haga dhufe. Gaafa mana hidhaa Qilixoo jijjiiramni dhufe jennee baan irraa eegallee jalqabee wanni addaa wanti godhame takka illee hin jirtu. Wanti jiru yoo jiraate poolisiin ijoollee eegu afaan Oromoo haasaa afaan Oromootiin walitti dubban. Biyyattii kana keessatti namnummaan Xaqilaa Ministeeriin afaan Oromoo dubbatee jennee jijjiiramni godhame jennee ilaallu nu kana. Akka kaleessaa namni afaan hin beekne walii gadi nu harkisaan turre afaan kennaa walitti dubbannaa huccuuccaa duubaan itti jiru malee poolisiin ijoollee dhiiga Oromoo taate dhiiga Oromoo of keessaa qabdu haga hidhaa jara kanaati as jijjiiramni argina. Jijjiirama karaa siyaasaatiin maaltu siqee maaltu godhame mootummaan kun bilisiginnaa jedhee labseera. Hin dhagaa bilisiginnaa ijaan hin agarre. Namni tokko mana hin ijaara jedhee karoora baafachuu hin danda'a. Wanni guddaan dargiinis biyya kana dhufe. Sirna Minilikii irraa kaasee ani waan gaarii siif hawwaa nama kan keettu si bulchaa uduu jedhan asiin baane. Dhiiga Oromoo nyaataa jiru Oromoodha. Minilikiin irraa hoo kaase isinitti akka nutti hin dheeranne jettanii yoo jettan malee Minilik gaafa lafaa ka'ee dachee Oromiyaa tana seenu dhaamsaa abbaa isaa qabatee dhufe. Saahil Sillaateen akaakayyuun Minilik akaakayyuu isaarraa dhaamsitti dhufe. Biyya qabaattuu, biyya warqiin lafa jiru, biyya munni ibidda malee bilchaatu, biyya loon qabdu, biyya galaana qabdu, biyya qorsooma qabdu tan agarii tan akka ittiin qaban yoo Oromoo nyaachifnee jedhanii wal ijaaranii dhufan. Minilik illee gaafa dhufee jedhe lafaa ka'ee akkanaan nama ta'eeti miti. Minilik dhibee qabdi mataan isiitu. Nama danda'e Oromoo harma muree harka muree Oromoo gabbarsiisee miti. Oromoo bitee nyaata qofti itti kennee akka sareetitti su jedheeti ka Oromoo qabate. Goobanni daacee guyyaa duraatiif shanan mootii shanan gibee qabatee guutuu biyyattii irratti raas goobanaa ka jedhameen
dhuguma inni biyyattii kan haa bulchuuf hin goone Minilik. Tooftaa ittiin Oromiyaa qabatu. Nama kiyyaa jettee asitti dhiyaatta. Inni qophaa'ee taa'ee barcumaa naanna'u kennanii fi mana bareeda ijaaranii keessa kaa'anii Oromoo nu ajjeesisii jedhanii. Minilik irraa qosee diinagdeetiin dhufe. Iyyaasuu gaafa Minilik du'u taayitaatti kennee jennaan dhiiga Oromootti keessa jira namittiin tunnuun taatu jedhanii. Baandiraa Islaamaa nurratti dhaabaa jedhanii Iyyaasuun qabxiilee 4 lafa kaa'e. Oromoon abbaa biyya isaa haa ta'u. Qabeenya nama tokkoo dhandhee akkanaan akkam fuune jedhee jennaan biyya balleessee Islaama ta'eeraa jedhanii Iyyaasuu lafa dhichisiisan. Iyyaasuu kan nyaate waadaan itti kenname qosee diinagdeeti. Fiitoraarii abti Goorgis jedhee Minilik baqaatti moggaafate. Isa nyaachise Hayilee Sillaasee. Dargiin hin dhufe. Gaggabaabsee bira dhufa. Abdallaa Soneessaa የገበሬ ማህበር ሊቀመንበር jedhee kaa'e Abdallaa Soneessaa. ውድ የኢሳፓ አባላት jedhee dhala Oromoo fuudhee kaakii bifa itti buusee ittiin fayyadamee Oromoo lafarraa barbadeesse. Gaafa achi keessatti dargii keessatti ennaa taa'u Tafarii Bantii Kooriyaa irratti biyya kanaaf jedhee nama waraanaa ture. Gaafa achi galee jedhe duuti haa dhaabatuu inni jennaan kanu barbaanne araaraa miti hidhannoo barbaanna jedhanii isa ajjeesan mucaa isaa waliin. Yoo ajaja isaaniitiin ala deemtee hin duuta. Ammas maaltu godhamaa jira? Dargiin gaafa dhufu ኢሳፓ jedhe የኢትዮጵያ ሰርቶ አደር ፓርቲ የቅዱሳን ስብስብ እስኳሎች jedhee maqaatti moggaase ijoollee mataatiin ficcisiise. Mootummaan Hayyaaloo gaafa dhufu ofii bulchitanii jedhe baajaa dabalee ifa qabatee abbaa duulaa ifa qabatee seena. Haa biyya san hundee gadi dhaaban ifuduun ta'in mootummaa san akka fedhii isaaniitti taa'ee ijaaran ifka. Biltsiginnaa amma dhufeeru biltsiginnaadha bareedee yoo badhaadhinna taanee badhaane misha. Ammoo namni tokko fooqee hin ijaara jedhee dubbachuu danda'a. Wanni jabaan fooqii kana maaliin ijaaraara? Fooqii ijaara jettee muka mokkonniisa murtee qobboo murtee walitti qabdee ashawaa simmintoon qabne walitti qabdee fooqiin hin ijaaramu. Haali biltsiginnaa kanuma wanta itti deemnu hin argine gin eenyufaatu biltsiginnaa kanaaf mootummaan namni bakka kaa'ee eenyufaa. Sayyoo maqaa dhoofne ijoollee kaleessa hin mormannaa miseensa bilisummaa Oromooti jedhanii maakalaawii hidhaman akka jiraniin fuudhanii biltsiginnaa jedhamee achi kataa'e. Maal hojjeta uummanni kun? Dur irraa kaafnee badhibnee yoo dubbitan hin dubbanne jenna. Diinni waan takka illee wanti nu godhan jiru. Bara 1886 gaafa roobaa daadhii namni 12,000 bakka takkatti ficcisiise. Intala takkitti ficcisiise. Oromoodha ka ficcisiise. Abishee Garbaa gaafa Takil Hayimaanooti Adaali itti duulee jala Oromiyaa akka seenuun dhabee gaafa waliin rakkatan Abishee Garbaa qabachuuf jedhee soorii galaatiif waan abee qadiidaa waan abee qabateeti ajjeese. Nu ka nyaataa jiru Oromoodha. Tana jala attamiin baanaa jennee gaafa duraallee gaafa abbootiin keenya akaakileen keenya jirullee tana jalaa ba'uuf Oromoon nama tokko. Badhinni keenya qaama tokko. Harki kun yoo narra jiraate an dhaqqabaa nama guutuu jedhamee waamama. Harki abbaa biraa ta'e miilli abbaa biraa ta'e Oromoo kaabaaf kibbatti warra addaan babbaasaa jiru. Diinni nun ajjeefne warra Oromoo addaan diigaa jiru kan nu ajjeesaa jiru adhallee. Borullee tana keessaan baanu. Maqaa Oonegi Shanee maqaa jedhuun nutti baasa. Alagaamte kan nutti baasa. Warra nu maqaa kanaaf biyyaa baanee maqaa kanaaf dhaabannee warra jedhutu ebalu Sanii, ebalu Wallaggaa, ebalu Baalee, ebalu Arsii ka jedhu warra maqaa bilisummaatiif of kennineerra jedhu keessaa dubbiin kunniin bahe. Ammas abbaan fedhe uummata badhaa hagana gahu kana. Abbaan fedhe waan tokko nu godhee hin danda'u. Fixxaa ammoo wannu ficcisiisaa jiran.
nama akka Jaal Galaataa Dilboofaa nama seenaaf saaxinii seenaa Oromoo akka inni ta'e beeka. Gaafa inni jalqabee socho'u beeka. Adheessa jira. Sirba hin baafnaa hin sirbinaa baay'eessina hin sirbina. Gaafa tankaarfi bakka itti tankaarfannu argannu of duuba garagallee ilaalla. Hundeen kenna qoodamaan maaltu nu ga'e qoqqoodama kana maaltu nutti fide. Qabsaa jechuun ittiin jiraachuu miti qabsoo jiraachisuuf. Dhaamsi jaalawwan nuu dhaamaniiran haala akka keessa jirru kana uduuka ta'u ta'e maa biyya keessa seenan. Daa'imman itti dhabneerra ka dhalle. Daa'imni an dhale biyyee aseenee an hadha waan liqimsaa kiyyaa dalagaa jira. Kanaaf maal fakkaana ka jedhu gabaabduudha dubbiin. Diinatu alagatu nu miidha jennee wanti dubbannu wayitu hin jiru. Dhiinni daa'imman teennaa lafatti jige. Lafeen gootota kennaa ka cabe. Waan biraa ta'ammirii wayitu wanti dinqii nutti ta'u wayitu hin jiru. Garaa keenya qabachuu dadhabnee wonyaanna. Yoon wonyaanne diinni kun akkana nu keessa seena. Kitaaba keessatti sheekichi tokko natti hime bilaatte mana hidhaatu jirru. Takka harka takka aaqila fedhe wallaalaan fedheen sobaa jedha. Lammaffaa yoo itti deebi rabbi si haa sobuu jedha. Jedhee Nabi Muhammad jedhee natti hima. Nu gaafa dargin seenullee gullalleetti gaafa waajjirri banamu namni gaafsan hooggan adda bilisummaa Oromoo jedhamee taa'aa ture. Mari'achiisaa Mallasii ture. Gaafa ijoollee magarsaa bariifaa guyyaa goototaa guyyaa akka addaa kanatti gaafa isaan qalaman. Hooggantoota nama 10 kana xalahaa itti kennee deemaatii achi dhaqaa jedhee karaa itti dhuman irra kageesse miseensa itti gaafatamaa dantaa alaa adda bilisummaa Oromoo nama ture. Eenyutu gullallee keessatti gaafa ijoolleen Kamaal Qalbeessaa kadha lubbuun jiru ka ala jiru kun gaafa isaan balbala san eegaa turan eenyu namni gaafsan gullallee taa'ee uummata kana gad ijaare. Adhallee taanaan sadarkaa sadiitti bobbaamnee laalla. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo nama irraa miti ka argine. Dhiiga jaalawwaniiti. Dhiiga isaanii irra teennee dhiiga isaaniitiin qaamni keenya midhaagaa jira. Uduu bu'aan barbaanne waliin du'aa jirra. Waliif du'aa jirra. Waliin biyyee finna keenya dhabnee biyyee galeera. Hayyuun keenya dhabameera. Uduu lubbuun jirru akka nama hin jirretti kadhattuu taanee jiraanneerra. Uduu balaa kana keessa jiru maaltu anaafsi walitti nu buusa. Jaal Galaataa Dilboo nama akka kitaaba seenaa qabsoo tana keessatti nama bakka ol'aanaatiif abdii guddaa irraa qabu ture. Hadha afaan qabatee maaliif galee ta'a. Kanaaf amma alagatu biyya kalee sirna Hayila Sillaasee keessallee maqaan jirre nutti kennanii Fiitoraarii, Balaambaraas, Giraazmaachi jedhanii taabota waliin manguddoota keenya harkatti qabatan amantaan. Muhammad Alii Liiban bulchaa Walloo Shawaa Raggaa fuudhee itti heerumsiisee Minilik Nugus Mikaa'el Tadharraa Nugusaa jedheen harkatti deeffate. Harka isaatitti galee booda ajjeesanii Finfinnee keessa lafarra harkisan. Reeffa isaa Abbaa Iyyaasuu. Goobana Daacee shanan gibee mootummaan shanan gibeellee keetti raas goobana Afrikaa keessatti si jedhanii Shawaa Kaabaa keessatti reeffi isaa karaa irratti du'ee argame. Qabriin isaa Dabree Libaanos bakka jettu maqaabira irra jirti. Adhallee eenyu akka ajjeese hin beekamne. Fiitoraarii Abti Goorgis eenyu akka ajjeese hin beekamne. Ittiin fayyadamanii nu wanyaachisaa jiran. Adhallee saniin garaagarummaa hin qabnu. Ammas. Tole egaa seenaa hedduu kaastanii egaa seenaa adeemsuma qabsoon kunii fi akkasumas haalli Oromoon itti jiru kaastanii egaa isaa irra jireessa bal'ina isaa sagantaa biraa fi qophii biraan illee walitti deebina guyyaa biraa waan har'aa qindeeffanne keessaa gaggabaabsine eeguu kaasnu egaan biyyi yeroo ammaa kana haalli nageenya biyya keenyaa maal fakkaatti kan jedhu irratti haa xiyyeeffannu keessumaa egaa Oromoon akka Oromootti yeroo ammaa nageenyi isaa maal dhuguma nageenya gahaa ni qabaa kan duriirraa Oromoon maal fayyadan
Oromoon yoomiyyuu walii galtee daa'ima isii ka du'aaruuf hayyuu isaa ka du'aaruuf walii galtee afaan tokko taatee waliin mari'attee gara kutannaa yoo sochooteen alatti hidhaan ka'e yoo jedhan bakka gadhiisaa yoo biyya alaatitti dheessine barcumaa irra teennu kanaaf jennee yoo wal dhiibne tana keessaan baanu. Wamaa wanti fakkaatu wayiitu hin jiru. Ta durii caalaatti amma nutti adeemaa jira. Fallee Oromoo alagaa wanti nuti deemuuf nu jaalateeti miti. Addaa miti kaleessa Saahil Sillaateen kan ittiin mari'atee tukee maammaa qabatee qadiidaa waan abee lixaan qabatee bahaan goobana daaceetiif qosee diinagdee qabatee baalabbaatota maqaa wantitti moggaasee dhufeef nu jaalataniiti miti. Jireenyi biyyattii tanaa akka Afrikaatitti qabeenyi kadachee Oromiyaa keessa jirutu Afrikaallee horachuu danda'a. Ka isaan ittiin jiraataara mana yoo laalte ka isaaniiti adhallee qabatanii irratti ijaaramanii hidda ofii gad liccisiisaniiru. Kaleessallee ka dhumneef kan 1886 azuulee irratti gaafa namni 12,000 roobaa daadhii waliin fixan qabeenya kanaaf dhumne. Qabeenya keenyatu nu fixe. Nu nama keenyaaf irrifannu. Nama dhiisee loowwan keenya maqaa Oromummaatiin dhumeera. Bosonni keenya maqaa Oromummaatiin gubataa jiraatti. Aan Oromoo jedhee munni keenya gubatu aan Oromoo miti jennee harka diinaatti galaa jirra. Mee rakkoo kanaaf sababa kan ta'e jettanii? Rakkoo kanaaf sababa kan ta'e liqimsaa keenya jaalachuuf bu'aa mataa keenyaa hordofuu keenya. Gootalleen dhabne, hayyuulleen dhabne, wal amanuu dhabuuf itti hirkannee kaleessa baalabbaata fiitoraarii jedhanii lafa kennaniif. Fiitoraarii ati maqaan kan kee wanta fudhu jedhan. Adda ammoo jijjiiramni sanii bootaa manaa sii kennan, mana sii kennan, makiinaatitti kennan. Wal diigaa jedhaniiti bu'atuu nu diigaa jira. Itti qabsaayaan tokko onnee guutuun, onnee dhugaatiin yoo lafaa ka'e onneen gara itti daadhuun qabdu ta dhugaa. Qabsaayaa jechuun dhiiga kiyya dhiiga dhaamsa jaalawwan biyyatti dabartanii natti kennan tana dhalatiyya dabarteeti anillee dabra jedhee deema malee dhiiga nama du'ee laakka'aa maqaa adda bilisummaa Oromootiin ittiin furdachuu, ittiin gabbachuu, ittiin nagadachuu yoo dubbiin nutti ammaatti Ameerikaa dhaqaa addeebuu achi taa'itaa irratti achumatti ati itti gaafatamaa gumii shanee sabaa waliin jedhaa as deebuu uduun ta'in biyyee keessatti biyyee lin'ee gaafateennee jenna tana keessaa baana. Bu'aa mataa keenyaati kan nu nyaachisaa jiru. Haile Sillaaseen kaleessa ati fiitoraarii jedhee maqaatti baatee ati baalabbaata kan sheete ati baalabbaata gosa sanii ati baalabbaata arsiiti ati baalabbaata wallaggaa jedhee addaan baasee isa nyaataa ture. Bu'aa kennaaf isa lafa sii kenneeraa jedhaan. Adda sun ta'uu nafee mana sii kennina birrii guddaa sii liqeessina makiinaatitti kennina. Ati nutti deebi'anii ijoolleen harka jirtu harka kiyyattan guddisee adda dachaatee zayitii liitirii tokkootu jalqabee lafuma teennaan bitanii lafuma teennaan lafeen teenna nu cabaa jirti. Gaafa walii galle alagaan humnallee hin qabu dandeettiillee hin qabu matarayyeesiin nun gabroomsine hin gabroomne duuti kaawoo teenna nun ajjeeftu. Duuneeti miti kaawoon teenna ta duute uduu jirru qabsoo ganneeti. Hooggantoonni kalee bakka hedduutti eenyu. Akka Xaahaa Abdii Faseenaa isaa beeka. Gaafa Kamaal Qalbeessaa qabsiisan hayyaaloo maraa waliin dhaqee ati kootuuti chaarteratti seen jedhee gammachiis dhaabaa akka ajjeesise. Hooggana gaafsan. Adheessa jiran. Jaalgalaa isaan fe'eessa jiran. Gaafa namni 15 matarayyeesii ajjaabiin isaa isa jalaa dhumte. Gaafa Magarsaa Badhiifaa jiraachuu keessan attamiin beekaa jedhee gaafatee haga ji'a tokko reediyoo bilisummaan aannanii jettu Sumaaliyaa irraa dabartina yoo lubbuun jiraan jedhanii Magarsaan fa'itti dhaamatanii biraa dhixan adheessa jiran. Sirbitoonni keenya kakaleessa nama 60 oltu ji'a 6 mana kiyya ture. Sirbitoonni adhala jiran. Ka akka Dooktor Asaffaa Tafarraa Dibaabaa faati. Ka akka Muktaar faa, ka akka Umar faa, ka akka Bashiir Dhaabii faa adheessa jiran. Jalqabuu miti. Kitaaba keessaa ka jedhu waa wayii jalqabuu miti wanni guddaan raawwachuudha. Ibiddarra uduun ijjanni bilisummaan arginu. Ibiddarra ijjachuu kan nu dhooggu.
dhiiga daa'imman teennaa biyyee isii dhumteen ijji teenna banamaa yoo dubbiin hammaattu alatti linna. Yoo dubbiin las jettu maaliin las jetti duuti ilmaan Oromootaa yoo baay'atte adunaan illee iyyee mootummaan biyyatti qabateeru kun illee ajjeesee yoo hifatu yoo isin las jettu. Mee akka biyyaatti sogguu laaltan akka Oromoottis akka Oromiyaa keessatti sogguu laaltanii dhuguma filannoon miilaan adeemsifamu kun filannoo addaati jettanii yaaddu filannoo dimokiraatawaa fi haqa seenaa qabeessa jettanii yaaddu filannoo hunda hirmaachisadhasi. Deebitan osoo hin deebifneen duratti Piroofeesar Jaafersen kitaaba itti qabbaree Oromiyaa gib jedhu taariikh jedhu keessa lafa kaa'ee jira. Ilmi namaa gaafa dhalate abbaa fedhe haa ta'u bilisummaan dhalatee jedha kabajjaan dhalate. Sabni Oromoo urga Minilik bara 1881 irraa jalqabe baayoloojikaal woorii irratti awwajanii loon isaa dhumatee bagaan ummata isaa lafarraa fixanii uduu haxaayaan nu hagadhaa jirra. Namni du'u eessatti mircaaf dhiyaatee dhageette. Hin jiraannaa jenneeti jiraataa jirra. Waan waliin galleef hin jiraannaa filanneerra malee mircaaf dhiyaachuuf eenyu taateetati. Eenyu akka namaatti ilaallamtetti Oromoon. Kaleessa maqaan keenya ba'e alaqaa taayeen kan nuuf kenne gaallaa yemmishad yemmilawwax hizbinoo jedhaa turan. Adhallee Oromoo mooti mini amat ajaniiti mucaa dheengadda Haacaaluu si afotti ajjeesan. Adhallee maal fidda jedhanii hayyuu duree tokko beekaa tokko abbaa biyya tanaaf rabbiin dachee tanarra rabbiin nu uume namaa miti uduunuun jedhan mircamaaf dhiyaachuun kennaayyuu faayidaan qabu durattuu. Hin jiraan hamoommota taanaa jenneeti. Siidaa Minilik ka haaraawwanfamaa jiru. Dhaamsa Minilik ka hundee isaa gadi dhaabanii hunda dachee tanarraa uummata kana dhabamsiisuuf karoora deemaa jirutti mircaa nu daa'imaa miti. Sirna Dargii keessallee mircaa jedhan. Mallasiin keessallee mircaa jedhan. Dooktor Mararaa guddinaa kanaaf fakkeenya isinii ta'uu danda'a. Dura mircaaf dhiyaachuuf nu akka namaatti ilaallamneerra mirga namummaa qabnaa. Lafti irratti filatamnu ta'eennuuti. Ta'eennuuti dachee Oromiyaa Suudaanii irraa kaatee haga Maqdishoo jirtu irratti abbummaa qabna. Magaalaa tana keessaa mana qabna. Baadiyaa keessatti lafa harkaa qabna. Karaa adda addaatiin lafti nu harkaa ba'ee jira. Gabareen kadhattuu ta'eera. Karaa kana gadi deemaa laala haga Shaashimannee haga asiin haga Baalee dhaqaati. Isteet faarmii mootummaati jedhanii gada basaataa waan godhanii argatan. Nuti filatamuun durattuu gaafa waajjirra bilisummaa Oromoo haa banamu jennee asitti mari'anne waajjirri hin banamu jedhee Abdii Raggaasaatiif Jaaldaawudi jiru. Waajjira maali yoom nama taanee waajjira eenyuu bananna waajjira eenyuu kadhanna filannoo eenyuutitti mo'atamuuf. Bilisummaan kennaa rabbiiti. Bilisummaan tolaa hin jirtu. Bilisummaan kadhaa hin jiru. Ammallee ofirratti taphataa jirra. Ammallee daa'imman teenya guyyaa goototaa jennee duratti kaasaa turre. Guyyaan goototaa silaa daangaa isa irratti dhaabannee duunee dabarsinee uduu jiraannee uduu hafee jiraatee guyyaa goototaa jennee yaadan. Guyyaan hadhallee guyyaa goototaati nuuf. Hadhallee du'aa jirra. Ammallee filannoo jedhan kun garaa keenya qabachuu dadhabnee of sobaa jirra. Onneen teenya guutuu onnee yoo guutamte beela dandeetta, ibidda dandeetta, rakkina dandeetta, hidhaa dandeetta. Bara 69 irraa amman hidhaati ka jiru. Onnee dhidhattuu qabu ofirraa. Maaliif filannoo dimokiraasii jedha? Dimokiraasiif Dargiin wuddee isaa fa'aa abaalaat jedhee walitti oofe daa'imman sirbisiisee fixee biraa lixa. Nu inuma gammanna. Bilisummaan namarraa nuun dhuftu. Bilisummaa rabbitu nuuf kenna. Bilisummaa dhiiga kennaa argamna malee amma mircaa wayitinu bilisummaa wayitu hin jiru. Dachee Oromiyaa irratti kan miidiyaa fedheen udunaa dabre. Bilisummaan kadhaa hin jirtu. 2006 ani mana hidhaa jira. Daa'imni kiyya Adaamaatti du'e. Jagaamaa badhaanee Amboon keessatti galaafatame. Hayyoota keenya akka gadi bayan hin dhabu. Uduu nama taanee ajjeesanii reeffaa fudhadhaa awwaaladhaa jedhani. Ka du'e illee reeffa argaa hin jirtu. Ka deemnuu duunee jirra. Hin qulqulleessinaatti amma ka jiru. Maaliif warsoomna? Geggeessaa yoo lafasii mana fudhannee jiraanne ookee mircattaa gallu. Yoo mana kanatti galuu ka hennu ta'e. Yoo mana kadhannee mana nuu kennanii jiraatan. 140 kaaree meetirii si kenninaa kootu fudhadhuu jedhanan mana hidhaatee agabe.
saree wanti eegee laattuuf si jaalattee uduunteen waan si duuba jiraa feeti jedhan. Oromoon haaluma kanaan garaa bullaa'oo taate biyya alaa keessallee wanta akkasii jirti. Hin nyaannaa hin hojjanna. Barsiisaan eenyu si, poolisiin eenyu si, haakimiin eenyu si. Hundee siyaasaa lafa qabsiisanii abbaa biyya tanaa ta'ee qabeenyi biyya tanaa qoonni qabeenya biyya tanaa siif ta'ee warqeen biyya kanaa ba'u siif ta'ee abbaan biyyummaa kan akka hidda lafa hin qabanne si jala laastikii kaaniiru laastikii masan garagalchan. Walumaa galatti saaxiniin badhaan hojjetameera lakkoofsa kennan. Saaxin itti nu oofanii gubbaa dhaabatanii nu laadhaadhaan nurraa ol qabaa. Yoo nu sochoone saaxinii gan nu cufan. Filannoo yoomiin nama taaneeti filannoof dhiyaanna. Eenyu waliin filatamti Oromiyaan eenyu waliin dorgomna lafa tana irratti. Hayyuun irraa hin dhuma hin agarta. Daa'imni irraa du'a hin argita. Beekaan irraa du'a hin argita. Qabeenyi kan keetii miti. Karaan investimentiin abbaan qabeenyaa tokko dhufee lafarraa duguuganii kadhattuudha. Simmintoo girgiddaa warraa obaasan. Abbaan manaa zabanya. Zuwaa hin dhaqiitti laal laastikii saniin. Lafa ababaa jiranii isaan ababaa takkitti fuudhanii Ingilaandiin fidanii dolaara hagamitti gurguru. Namummaan qabnu waa'ee ati dimokiraasii jettu. Dimokiraasii yoo ati nama taatee jettu dimokiraasiin jira. Nuun akka namaatitti hin laallamne. Tole, mee kanaaf furmaanni waaraa yookaan furmaanni argamuu danda'a jettanii yaaddanu? Furmaanni hin argama jedhu. Oromoo yoo sammuu rabbi kenneen kanaan dhiiga asii lafee cabdee boolla keessa jirtu uduudu'an asiin baanee yoo gadhaabattee Oromoon teettee laaltee wali ilaaltee afaan tokko deebitee irree takkitti Oromoon gaafa dubbatte bicha furmaanni kenna. Achiin alatti furmaanni ho'itu hin jiru. Hayyee mee keessumaa egaa amma immoo sila kakkaastanii turtan irratti deebi'ee isin hin gaafu jedheeni ajjeechaa yookaan hidhaa fi akkasumas immoo darara kana hambisuu fi Oromoon sirna qaba. Oromoon sirna gadaa sirna mataasaa ittiin of bulchuu qaba. Akkasumas illee addunyaa kanaaf kan gumaache jechuudha sirna gadaa kana. Mee amma waan rakkoo Oromoon mudate kana furuuf gaheen abbootii gadaa, gaheen maanguddootaa, gaheen beektota siyaasaa akkasumas gaheen Oromoota maraa maal ta'uu qaba jettanii yaaddu? Miti abbaan gadaa caammaa miilatti hin godhatu midhaan mana namaa nyaatu. Lafa ta'a daaraa irra ta'a haga dubbiin isaa sun dhumtuuf. Abbootiin gadaa tarabbiin dhugaa keessa kaa'ee yeroo jiraatta. Uummatatti gadi baatee labsite Oromoo wadhabe garaa tokko gootee Oromoo wadhabe afaan tokko gootee dhukaasaan alatti biyyattiin teenne bilisummaa rabbiin nu kenne tadhamatan harka deeffanna gaafa walii galle. Yoo waliin galle yoo maqaa bilisummaatiif jaalawwan wareegaman kana laakkaa akka ofii ittiin jiraannu ta'e adda bilisummaa Oromoo hooggan adda bilisummaa Oromoo ta'uun shuumata minilik yoo kan nutti fakkaatu ta'e yoo afaan keenya tokko hin taane yoo nu wanyaachuun dhiibne yoo namoonni amantaa uummanni rabbillee abdii irratti gateeru tana dagattee bu'aa mataa ofiitiin wanyaachuu dhiiftee Oromoon walitti galte tana keessaa baane. Abbootiin gadaallee wanti nu godhuu dandeettoo jiraate kana. Haga Oromoon afaan takka taatutti haga Oromoon of garagaltee lafee boolla jala jirtu san qorguu baattee dhiiga jaallawwanii irra dhaabachuu baattee daandii takkittiif lafti teenna takka lafeen teenna takka dhiinni keenya tokko qabeenyi biyyattii tanaa miti Afrikaa horachuu danda'u. Jarri kun waan nyaattu dhabdeeti ka dhufte. Yoo nu irraa haxaam Finfinnee keessatti eenyutu mana qaba. Magaalaa gurguddoo biyyattii keessa jirtu keessatti warra kaleessa akaakayyuu kiyya fannise kofaletti akaakayyuun kiyya fannifamee jira. Lafa Adventistii kolleejii ati argitu san keessa akaakayyuun kiyya awwaan isaa achitti jira dhiinni isaa jigee. Obboleessa abbaa kiyyaa kolaasanii bara 64 do'inaaf otti. Gaafsanillee nu badii hojjanneeti miti. Lafti teen isaan hanqattee oduun ta'in nama ubbee koo keessaafin dacheen tun teenna taati. Ani addallee namoota daandii qabsoo irratti shakkama. Ubbee kan jedhanii nama shakkan keessaa guuranii fixaniiru. Lixa keessaa hin beekta. Eenyuunfaa akka biyyeen nyaatta. Baha keessatti hayyuu biyya keessa hin jedhe jedhani. Si ajjeesuu barbaadan ana bitani. Anaaf lafa kennanii kutaa mananaa kennanii makiinaa natti kennanii birrii miliyoona 4 miliyoona 5 kanatti kennanii gaaf kaan dhaabatan addaanin digaa gaaf
paartiin kamiyyuu siyaasaan kamiyyuu sabni kamiyyuu hooggana yoo hin qabne hooggana cimaa yoo hin qabne uummata waliigalu yoo hin qabne gabrummaa jalaan bahu. Falli kenna. Bareechifnee haasa'uu fi miti kasitti haasa'aa jiru. Waan argaa jiru. Reeffa namaa na biratti awwaalanii na biraa cicciranii na biratti ajjeesanii walitti guuree awwaaleera. Maaf du'e? Baaroo Tumsaa nama ganama haasa'ee sa'aatii 5 dalagaa jijjiiru biyyattii kana keessatti. Guddinaa Tumsaa 1970 isa ajjeesanii 1971 Baaroo Tumsaa wareegame. Maal godheeti? Faarmaasisti ture akka biyyattii tanaatti marfee guyyaa duraatiif namni akka faarmaasiin biyya keessatti badhatu namni godhe Baaroo Tumsaati. Maal godhee dhaban? Nadhii Gammadaa maaluuf jedhe dhaban? Abishee Garbaa beekatee waan adhatamu kana beekee harka ofii nyaate quba 5 ofii nyaatee fixe. Gaafa sitti sobanii gurguran goda kokorriirratti 1876 gaafa isa gurguratan. Hayyoota kenna nyaataa ofii gadi wal cabsaa qabsaa'ota biyyee afaanitti deebisaa ittiin jiraachuuf dhiiga Nadhii Gammadaa dhiiga Baaroo Tumsaa dhiiga Guutamaa Awaazii ittiin jiraataa yoo jiraanne kana keessaan baanu. Dhiiga isaaniitti itti kakannee jira. Dhaamsi isaan nutti dhaamaniiran tana mootanaa miti walaa gaafanne. Diigumsa adda bilisummaa Oromoo keessa godhame yamee dhagaa. Eenyuuf karaa banan. Eenyu namni waajjira adda bilisummaa Oromoo ka cubsiise Oromoo. Hin tunne mootummaan kun. Hin tunne. Warra shaneeti warra Daawud Ibsaati warra jedhee afuufaa ture. Warra ammaqaa uummata kanaatiif ba'e jedhee suufiin Oromoo dhiiga Nadhii Gammadaatiin warra bitate. Maaltu diiga dhaaba kana? Gaafa ijoollee tanniin qaban aniif si uduu waliin teenne yoo na dhiisanii si qaban anatu si gurgura. Hogga qabsaa'ota biyyattii tana keessa jirtu gullallee keessaa guuree kamanii dhaatitti ficcisiisa. Nu bu'aan. Wanni takkallee wanni itti mannu wanti nu shakkisiisu hin jiru. Uummanni miliyoona takka hin geenne miliyoona 80 nama taatee akka loonii olii gadi nu oofaan jirtu. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin kakannee gadi baana. Ajjeechaan hammaattu kitaaba Mandeellaa keessatti damma feetu gaagura keessa harka kaayii uduu dammi si nyaatu uduu kinniimni si nyaatu damma san fiddaa jedha. Lafa dhiinni horii itti jige namni ijaa miilaa irra jechuun jaalatu. Nu lafee jaalawwan cabdee mataa isaanii gubbaa dhaabanneeti makiinaan jijjiirataa jirra. Nama haganaa si ajjeesisaa. Nama haganaatitu mana kunoo naannoo kana jira juuntaan kun yada jira jedhee ijoollee maa akka laawwitti an harma kiyya hoosisee guddisaa ture taadhallee chiteettee kana hojjetaa jirtu. Diinni maan nu godheen Suudaaniiniif Maqadishoon uduu walii galtee nuun lolte uduu nu tokko taane nu dandeettu namni nu facaatuun nu keessa jirtu nu nyaachuu dhiisi. Adda bilisummaa Oromoo mootummaa kanaa miti kadii. Adda bilisummaa Oromoo warra kalee maqaa adda bilisummaa Oromootiin boondaa hiikee nagadataa ture diiga. Isaani kadiiga. Isaan dhaqee karaa baneef numisha warra shanee Ooneg jedhamutu bada laga ce'uu biyyootti buuta waan laga san keessa jiraatitti gajjettee isa fudhataa deema hoo jette bisaantu si fudhata isa dhiiftee laga kana ceekee asitti deeba jettee odeemte nu laga hin ceena jennee itti buune akkuma duuti gootoowwan keenya jaalawwan keenya daa'imman keenya duuti hammaatteen warri dhiiga isaaniitiin nagadataa jira. Maqaa isaaniin dhawu. Seenaa keessatti gaagura damma keessaa baafteen cabsinii jedha. Arrabni kiyya ammallee maqaa isaanii dhahee bu'aan badaa isaanii hin jedhu. Seenaan isaanii naa jedhu. Maaltu yoom bakkaan baaneeti dachaan biraa. Xaahaabdii gaafa Magarsaa Barii nama 10 hooggantoota kibba bahaa Maqadishootti deemi jedhuun Diimaa Nagootiif Leencoo Lataa Maqadishoo turan. Xaahaabdii gadin dhiisuu hin deemsisuu dabballee ciccimtuu fudhadhee deema malee Magarsaan jennaan xalahaa qabatee itti dhufee deemii jedheen. Nam 10 hooggantoota 10 qabadhu bayii jedheen. Lafatti hin dhiisu jedhee xalahaa baarressee Galaasaa Dilbootii kennee biraa dhixee dhaabdi tun uduun jinne haga gaafa dheengadda sobanii mana kanan nu dachaasaniititti harka jaal Galaasaa turte. Kana inni lubbuun jira seenaa abbaan bira jiru soba naasa'u. Maaltu bakka sani argamuu nu dhogga gurbaannan.
ijoolleen bara 80 keessa bilaatteen hidhaan galee gara deebitu dhabdee rakkattee mana hidhaatii walitti qabee gadi fidee obbira kaa'ee zaruun wadaajoo fa'u duunafin walitti kakannee addaan baanee Ameerikaa dhaqan wanti qabsoofnuu fi bakka guddaan ba'u keenna kana arguu dhabnee ka alagaan nurra dalage bichaa laaluu hin qabnu harkatti nu qabatee warra miseensa adda bilisummaa Oromoo maanaa isaa beeku qabateeti maanaa isaatiin dhaadataa jiran illee hadhanutti. Kana dubbatee dhaqqabaa boru miidiyaa irratti yoo argan hin hidhanii miti hidhaa miti duunee lafa jirra namni du'ee lafa jiru du'an sodaatu. Sii bu'aa akka saayinsii biyya lafaatitti namni tokko du'eera ka jedhamu yoo dhiinni onnee isaa keessaa ba'uu dhiisee yoo oksijiiniin dhaabate akka amma argutti erga dhaladhe akka amma argutti namni du'ee hurbaata nyaataa jiraatu ummata Oromooti janaa'isan ummata du'ee lafa jiru alagaan nun ajjeemne alagaan summii nuti summii walitti naqe balbala Daawud Ibsaa shagaa ajjaabii isaa guuraa hidhaa jedhaa akka qajeelcha kennaa jiru warra kaleessa isa waliin ture wal beenna addi bilisummaa Oromoo nagada looniitii miti addi bilisummaa Oromoo